Yooyyaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa sagantaan bifa biyyaa eegaleetu jira. Turmaanni keenya sa'aatii 12 hanga sa'aatii 2tti si wajjin kan taasisnu ta'a jechuudha. Odeeffannoowwan garaagaraa qindeeffannee argamneetoo jirra. Isinis turmaata keessan nu waliin taasisaa jenna. Odeeffannoowwan bifa biyyaa marsaa lamaaniinuu si waliin turtii kan taasifnu aneeraan Silashii akkasumas Taaddasaa Tarrafaa si waliin turtii taasisna. Odeeffannoo keenyas ijoowwan isaanii dursuudhaan eegalla. Pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti barreessaa olaanaa damee turizimii Shaakiyaa Alnooyis waliin marii taasisan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ijaarsa buufata xiyyaaraa Shaakkisoof dhagaa bu'uuraa kaa'an. Itoophiyaan yaa'ii gamtaa Afrikaa 33ffaa irratti dhimmoota dantaa biyyaalessaa ishee eegsisan irratti akka xiyyeeffattu ministeerri dhimma alaa beeksise. Odeeffannoo maddeen alaatiin filannoo waliigalaa Taayilaand torbee dhufu xumura argatuuf seenaa biyyattii keessatti paartiin guddichi Peewutaayii baranas injifatamuu akka danda'u tilmaamni kennamaa jiraachuun himame. Daawwattoota keenyaa kunneen ijoowwan sa'aatii 12 haga tokkotti qabannee kan simbiraan geenyudha. Akkasumas odeeffannoo ispoortii fi biizinasiis qabannee jirra. Mangistuu akkuma odeeffannoo biizinasii irraa nu biraan ga'uudhaaf argamee jira. Mangistuu ijoo isaanii daawwattoota biraan ga'i. Galatoomaa Taaddasaa fi Heeraan akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoowwan bifa biyyaa keenyaan odeeffannoo biizinasii qabannee ijoowwan isaanii simbiraan qaqqabsiisuudhaa fi Itiyoo Chaambers agarsiisni daldalaa idil addunyaa magaalaa Finfinneetti eegalameeti kan inni jiru. Agarsiisa kanaanis waanneen dhiyaatan bal'ina oduu keenyaatiin kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Faayin Koofii yookaanis immoo konferensiin bunaa guddaan Afrikaa Faayin Koofii jedhamu magaalaa Finfinnee asumatti eegalameeti kan inni jiru. Kunis egaa dhimmoota bunaa wal qabatan oomisha bunaa Afrikaan sadarkaa addunyaatti gabaa addunyaa keessatti qabdu maal akkaataa akka jedhu irratti kan xiyyeeffatee qabanneeti jirra kanas dhumarraa kan simbiraan qaqqabsiisnu ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo odeeffannoo biizinasii keenya biyya alaatiin Chaayinaa fi Afrikaan kibbaa waliigaltee daldalaa mallatteessuuf deemaa jiru. Dhimmichi maal of keessatti qabatee faayidaan isaa biyyoota lamaaniif maal fakkaataa akka jedhu bal'ina odeeffannoo biizinasii keenyaan qabannee kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Hayyee Mangistuu guddaa galatoomii bal'ina isaatiin gara boodaatti walitti deebina odeeffannoo ispoortii ijoowwan isaanii nu biraan ga'uudhaaf immoo Mustafaa Nurallaa asitti argama. Akka mooltee Mustafaa miidhimmoonni irratti xiyyeeffattee ijoowwan isaanii maal fe'etti bufuu dandeessa? Tole galatooma Heeranii fi Taaddeen odeeffannoowwan ispoortii booda bal'inaatiin bifa biyyaarraa daawwattoota keenyaaf qabadhee deebi'u amma yeroo kennuutiif biyya keessaa gaafanii galu kaleessa kan eegalan taphoonni torbee 19ffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa har'a Stifochiin taphoota 4 keessummeessanii kan isaan jiran taphoonni 3 har'a taphataman xumuramanii kan isaan jiran tapha isaa 12 kaasuun Nageellee Arsiitii fi Maqalee gidduutti eegamurraa kan hafe jechuudha. Taphoonni 3 qabxii wal qixaatiin yookiin qoddannaatiin kilaboonni liigichaan har'a xumuruun tarii taphni Nageellee Arsii fi Maqalee Sabaa Indartaa isaa 12 irraa kaasanii taphatan akka eegamu taasise kan jiru. Kana alatti waancaa Kaaraaboo Kaap Ingilaandiitiin egaa kaleessa Maanchister Siitiin Nikaasii Yuunaayitid qabxii waliigalaa gool 5-1 injifachuudhaan Wembileedhaaf qajeeleeti kan jiru. Innis gaafa ji'a tokkoo fi turbaan lama booda waancaadhaaf Arsenaalitiin kan taphatu waancaadhuma Kaaraabootu wal qabatuutiin odeeffannoo kan biraatiin ammoo Pepe Gaardiolaan taphattoota lama tapha jijjiirraa majjiitiin mallatteessifachuun isaanii kan yaadatamuudhaan seerri FA'n Ingilaand qabatee jiru keessa jijjiirraa taphattoota irratti maarkigeen tapha xumuraaf akka taphatu seerichi osoo jijjiiramee yaada dhiyeessee kan jiru. Kanaatiin alatti egaa taphattootaa fi leenjistoonni baatii amajjii kana keessa Pirimeer Liigii Ingilaandii sochii gaarii agarsiisan kaadhimamaniiti kan isaan jiranii kunneenis gama taphattootaa fi leenjistootaatiin eenyu kan jedhu booda bifa biyyaarraa bal'inaatiin kan qabadhee deebi'u ta'a. Hayyee Mustafaa galatoomii daawwattoota keenyaa Mustafaa wajjin booda irratti odeeffannoo ispoortiitiin kan walitti deebinu ta'a amma kallattumaan odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabannetti dabarraa turtii gaarii. filannoo biyyaalessaa torbaffaadhaaf qophii addaasaa xumureera.
paartileen siyaasaa yaadawwan filannoo isaanii kan ittiin qoodan karaa qaroomeenis waltajjirratti wal falman qabannee dhiyaanna. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa marsaa jalqabaatti oduu gaggabaaboo oduu keenya jalqabaatti yoo dabarru pirezidaantii Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti barreessaa olaanaa damee turizimii Shaakiyaa Alnooyis waliin mari'atan. Marii gamlamee isaaniitiin dhimmoota ijaarsa dandeettii faayinaansii fi dhimmoota biroo irratti wal qabatan tumsa isaanii guddisuu danda'an irratti mari'atanii jiru. Marii kanarrattis Itoophiyaan bakkeewwan ikkoo turizimii ishee babal'isuuf tattaaffii taasisaa jirtu dinqisiifachuu isaanii odeeffannoo waajjira pirezidaantii irraa argame ni mul'isa. Pirezidaanti Taayyee Asqasillaaseen jila isaanii waliin ta'uudhaan yaa'ii mootummoota gamtoomanii bara 2026 Yuunaayitid Arab Emireet Dubaayitti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaataa jiru. Ijaarsa buufata xiyyaaraa shaakkisuuf pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dhagaa bu'uuraa ka'an. Ijaarsi buufata xiyyaaraa shaakkisuu lafa hektaaraa 124 kan buufatedha. Ijaarsa buufata xiyyaaraa shaakkisoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi dhaabbanni Meedrook Investment Group waliitiin kan ijaaranidhaas jedhamee jira. Saganticha irratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa, hojii raawwachiisaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa Masfin Xaasoo, hojii raawwachiisaa olaanaan Meedrook Investment Group Jamaal Ahmad dabalatee hooggantoonni olaanoo naannoo fi godina akkasumas hawaasni naannichaa abbootiin gadaa haadholiin siiqqee fi keessummoonni biroo argamanii jiru. Sabboonummaa barnoota teekinooloojii misoomaa fi sirna cimaa ijaaruudhaan lafa qabsiisuuf aadaan hojii jijjiiramuu akka qabu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa saganticha irratti ibsaniiru. Itoophiyaan yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti dhimmoota dantaa biyyaalessaa ishee eegsisan irratti xiyyeeffatti jedhame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaan yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti dhimmoota dantaa biyyoolessaa ishee eegsisan bal'inaatiin kan calaqqisiistu ta'uu ibsa kennee jira. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan guraandhala 7-8 magaalaa Finfinneetti ni gaggeeffama. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoo ibsa miidiyaaleef kennaniin Itoophiyaan yaa'icha irratti dhimmoota dantaa biyyaalessaa ishee eegsisan gama dippiloomaasii siyaasaa irratti akka xiyyeeffattu himaniiru. Kana malees keessummoota akkaataa duudhaa biyyattii keessummeessuu fi turizimii konferensii beeksisuuf akka hojjetus ibsaniiru. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan qabeenya bishaanii walta'iinsaa itti fayyadamuu irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, ajandaan kun ejjennoo Itoophiyaan tarkaanfachiiftu waliitiin kan wal simu yoo ta'u, hojii fi muuxannoo damee kanarratti qooddus kan qooddu ta'us ni himama. Kana malees Itoophiyaan muuxannoo annisaa haaromfamuu danda'u misooma kooriidarii qonna hubannoo namtolchee fi kanneen biroon bu'aa gaarii itti galmeessiftee akka qoodduu ibsa isaanii keessatti hubachiisaniiru. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaaf dargaggoonni tola ooltonni 179 kan qophaa'an yoo ta'u, walumaa galatti yaa'iin bara kanaa karoora ajandaa 2063 keessatti argamu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu fi sadarkaa hooggantootaaf ministeerotaatti hariiroon gamlamee akka jiraatus ibsameera. Waliigaltee biyyaalessaa cimsuudhaaf adeemsa mariigaltee waliigaltee bu'uureffatee gaggeessuun nageenya waaraa gatii kennuudha jedhan Koomishinarri Koomishinii Marii Biyyaalessaa Profeesar Masfin Aariyaa. Koomishiniin Marii Biyyaalessaa hooggantoota dhaabbata faannoo uummata Amaaraa waliin marii taasisee jira. Waltajjii marii kanarratti kan argaman Koomishinarri Koomishinii Marii Biyyaalessaa Profeesar Masfin Aariyaa waliigaltee biyyaalessaa fiduudhaaf marii murteessaa ta'uu eeruun mariidhaanis adeemsa waliigaltee bu'uureffatee kan barbaadu ta'uu ibsaniiru. Kanaanis naannoo Amaaraa dabalatee naannolee garaagaraa fi bulchiinsota magaalaa lamaanitti hojiin ajandaa walitti qabuu fi hirmaattota adda baasuu milkiidhaan gaggeeffamuu ibsaniiru. Durataa ittaanaan dhaabbata faannoo uummattoota Amaaraa fi ajajaan olaanaa loltummaa Koloneel Fantaw Muhabbaa qabsoon hidhannoo uummata miidhuutiin ala faayidaa akka hin qabne hubachuun gara waliigaltee nageenyaatti dhufneerraa jedhan. Kanaanis dhimmoonni ka'umsaa qabsoo hidhannoo turan fala akka argatan, mariin furmaata akka argatan ajandaa adda baasuu Koomishinii Marii Biyyaalessaatti kennuus ibsanii jiru.
Dhaabbilee fayyaa humna namaa fi galteedhaan cimsuun qulqullina tajaajila fayyaa guddisuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksise. Ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa dabalatee hooggantoonni damee fayyaa naannoo Oromiyaa fi Federaalaa Hospitaala Kompireensivii Yuunivarsiitii Wallaggaa, Hospitaala Ispeeshaalaayizidii magaalaa Naqamtee, fandii qorichaa fi hojiilee misooma garaagaraa daawwataniiru. Daawwannicha irratti kan argaman ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa sadarkaa tajaajila fayyaa fooyyessuu fi qulqullina isaa eeguun hawaasa fayya qabeessa horachuuf xiyyeeffannoon ni hojjetamaa jedhan. Kana dhugoomsuuf dhiyeessiin galtee fi humna namaa dabalatee fayyaa guutuudhaaf hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiru. Raawwii kanaafis dandeettii dhaabbilee fayyaa adda baasuudhaaf yeroodhaan deeggarsaa fi hordoffiin akka taasifamu kan ibsan Dr. Maqdas daawwannaa godina Wallagga Bahaa kunis qaama hojii kanaa ta'uu himaniiru. Ministeerichi daawwannaa kanaan dhaabbilee fayyaa godinichaa fi magaalaa Naqqamteef deeggarsa meeshaalee yaalaa birrii miiliyoona 22 olitti tilmaamamu kennuus himameera. Walga'iin waloo koree ittisaa Itiyoo Keeniyaa tokkoffaan taa'amaa ture xumuramee jira. Walga'iin kun waliigalteen ittisa Itiyoophiyaa fi Keeniyaa erga mallatteeffaminas yeroo jalqabaatiif kan taa'ame ta'uun himameera. Hariiroon ittisaa gamlamee Itiyoophiyaa fi Keeniyaa qajeeltoo walamantaa wal kabajuu fi faayidaa waloo irratti hundaa'e faayidaa waloo biyyoota lamaanii kan eegsisu ta'uu dursaan jila Itiyoophiyaa kan ta'an Daayireektar olaanaa hariiroo alaa fi walta'iinsa loltummaa raayyaa ittisaa Meejar Jeneraal Tashooma Gammachuu himanii jiru. Waggaa darbee yeroo kaa'amu caalaa nageenyaa fi tasgabbiin naannoo Afrikaa Bahaa akka kabajamuuf kan itti hojjetame ta'uunis himamee jira. Daawwattoota keenyaa hordofaa kan jirtan TV Afaan Oromoo irraa bifa biyyaa odeeffannoo gaggabaaboo simbira gahaa jirudha. Oduun keenya itti fufee jira. Ji'oottan jahan darbanitti gandoota baadiyyaa 63 fayyadamoo humna elektiriikaa taasisuu isaa tajaajilli elektiriikaa Itoophiyaa beeksisee jira. Hojii raawwachiisaan tajaajilichaa Injiinar Geetuu Garramoo ibsa raawwii karooraa ji'a jahan darbanii ilaalchisuudhaan kennaniin damichaatiin milkaa'inoonni hedduun galmaa'uu dubbatanii jiru. Gama maamiltoota haaraa fayyadamoo taasisuutiin karooraa raawwatamuu kan ibsan Injiinar Geetuun gandoonni baadiyyaa fi mandaroonni 63 humna ibsaa akka argatan taasifamuu himaniiru. Gandoota baadiyyaa kanneen fayyadamaa gochuun kan danda'ame sarara guddichaa fi humna aduurraa ta'uunis ibsameera. Kunis fayyadamummaa hawaasaa fi diinagdee hawaasa baadiyyaa guddisuu keessatti qooda olaanaa akka qabus Injiinar Geetuun ibsanii jiru. Bara bajetichaatti ji'oottan jahan darban filannoowwan galii adda addaa irraatis galiin birrii biliyoona 52 ol walitti qabamuus dubbatanii jiru. Daawwattoota keenyaa TV Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa marsaa jalqabaatti kan daawwachaa jirtanii odeeffannoo maddeen alaarraa arganneetti dabarra. Filannoon waliigalaa Taayilaand torbee dhufu xumura argatuuf seenaa biyyattii keessatti paartiin guddichi PUTAI baranas injifatamuu akka danda'u tilmaamni kennamaa jiraachuun himame. Paartiin guddichi Taayilaand PUTAI ministeera muummee fi biiliyoonara abbaa qabeenyaa Telekoom duraanii taaksiin Shawaatiraatiin kan hundeeffame yommuu ta'u sagaleen dursaa akka agarsiisutti paartichi sagalee hanga ammaatti kennameen sadarkaa sadaffaarra akka jiru ibsamee jira. Paartiin amma biyya bulchaa jiruu fi ministeera muummee Taayilaand Aatiin Chaavirukul hoogganamuu filanicha injifachuu akka danda'u tilmaamaa argatee jira. Sababa malaamaltummaatiin mana sirreessaa kan jiran ministeerri muummee duraanii taaksii Shawaatiraa maatiin isaa dhiibbaan irra qaqqabaa akka jiru ibsameera. Paartiin sagalee lammaffaa argatee sadarkaa lammaffaarra jiru immoo People's Paartiin filannoo kanaatiin sagalee olaanaa argachuu akka danda'us tilmaamaa filannoo agarsiisee jira. Taayilaanditti paartileen siyaasaa 57 dorgomaa kan jiran yommuu ta'u uummanni miliyoona 53 filannoo kanarratti ni hirmaata jedhameeti eegama. Teessoo mana marii bakka bu'oota uummataa 500 fi aanaalee 400 irraatti filannoon kan gaggeeffamu ta'uu AFP'n gabaasee jira.
Kibba Ispeenitti rooba cibaa roobee lolaa hordofsiiseen namoonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'an. Bara darbees Ispeenitti yeroo kanatti rooba cimaa roobeen namoonni 230 balaa lolaatiin du'uu isaanii kan yaadachiise AFP'n guyyaa kaleessaa magaalaa Giraanaadaa dabalatee jiraattonni baadiyyaa hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uun gabaafameera. Yeroo dhiyoos jijjiiramni qilleensaa Awurooppaatti rooba ulfaataa miidhaa qaqqabsiisaa kan jiru yommuu ta'u lammiileenis ho'aa cimaa fi cabbii magaalota uffisuutiin daran miidhamuu irratti akka argaman ibsamee jira. Rooba cimaa Ispeenitti guyyoottan 8 darbe roobeetiinis imala baaburaa dabalatee tajaajilli geejjibaa naannolee hedduu keessatti adda cituusaa aangoonni Ispeen beeksanii jiru. Mootummaan Ispeen iddoo balaan kun mul'atetti loltoota biyyattii kan bobbaase yoo ta'u namoota balaa kanaaf saaxilaman baasuu irratti argama. Bara darbee ba'aa Vaalenshiyaa Ispeenitti rooba cimaa roobee hordofee namoonni 230 lubbuun darbuun ni yaadatama jechuun AFP'tu gabaase. Warra mana warri kee jirtani dhaabni keetii nyaanni nama maraa dhaabni kun siif dhaabame laphee kun nama qote ijoollee kudha tokko akkasitti hojjetanii guddisaniire ilmaan isaanii barsiisanii akkanatti miidhagu. Biyya Oromoo biyya namaan taatu. Hanga kana kan gadi fageessine hanga qorii bira ga'utti. Aannan bayi shifaa gurguddaa ta'i waanyoo dhagaa ta'i. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa bifa biyyaa kamisa galgalaa hordofuu irratti kan argamtanii amma immoo odeeffannoowwan aadaa fi aartii walii wal qabatan kan simbiraan geenyu ta'a gara odeeffannichaatti dabarra. Haaromsi aadaa dhaloota dinagdeen utubame barnootaa fi teekinooloojiin gahoome uumuudhaaf kan dandeessu ta'uun himamee jira. Mariin haaromsa aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatee fi qooda fudhattoota hirmaachisee bulchiinsa magaalaa Mattuutti adeemsifameera. Seenaa isaan girmaa. Waltajjiin marii haaromsa aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatee fi qooda fudhattoota hirmaachisee bulchiinsa magaalaa Mattuutti taa'ameera. Haaromsi aadaa dhaloota dinagdeen cime barnoota fi teekinooloojiin gahoome fi ijaarsa sirnaa cimsuu ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Mattuu Tashaalee Jersoo maricha irratti dubbataniiru. Barnoonni keenya qormaata guddaa keessa seeneetu jira. Cabiinsa barnootaa jedhamee wanti bal'aan taasifamee mootummaan tarkaanfii babal'aa fudhateetu sirna barnoota kana cabiinsa keessaa baasuuf qabxiin fooyya'insa qabu dhufaa deemaatu jira. Inni kunis milkaa'uu kan danda'u haaromsa aadaa keenyaatti yoo deebine. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Mattuu Kaasaawun Haayiluu gama isaaniin uummanni Oromoo durirraa kaasee aadaa boonsaa fi sirna bulchiinsaa dimokiraatawaa ta'e addunyaaf gumaachaa kanas ga'e ta'uu dubbataniiru. Haaromsi aadaa gama naannoo keenyaatiin gaggeeffamaa jiru kun yoo lafa qabate parsantii 50 isaa ol haaromsi aadaa akka waliigalaatti naannoo keenya keessa jiru lafa qabate jechuun danda'ama. Karaa biraatiin immoo gara biraatti illee deemee dhiibbaa wal fakkaataa keessa galchee biyyi kun biyya aadaa duubatti hafaa yookiin immoo miidhaa geessisuu danda'an barmaatilee garaagaraa keessaa guutummaa guutuutti baatee biyya ammayyooftu eenyummaa isa giddu galeessa godhattee adeemtuuf guddattu godhanii ijaaruudhaaf sarara gaarii keessa galchanii yaadaman. Hirmaattonni marichaas guddina hunda galeessa fiduu fi caaseffama aadaa sirneessuuf gaheen hawaasaa murteessaa ta'uu dubbataniiru. Sirni gadaa seera tume keessatti seera waa shan tumee jira. Heera waa shan. Heerri shanan suni heera safuu, heera balaqqeessa'uu, heera gooroo, heera saasaaf, heera dhowwaa'etti. Gaagura hidhee damma gaanii guutee horii horsiisee mooraa guutee qotee gombisaa guutuu qabaadha. Qe'ee warra dilbii har'a kun jiraa yoo jenne ammas akkasin jettanii harka nyaatu baay'ate malee harka hojjetu yartuu namni karaa bukkee taa'uu irra caalaa immoo sana hojjete sana miti xaare saamee nyaachuu hawwiinsaa teknooloojiin kunis waanuma badaatti fideetiyyuu jira. Aadaa jechuun jenereeshinii tokkorraa yookaan dhaloota tokkorraa gara dhaloota biraatti kan daddarbaa deemudha.
nuyi kan maatii keenya irraa fudhanne nuyi immoo ijoollee keenyatti kan dabarsinudha waan ta'eef isa kanaaf hangam nuyi qophaa'aadha. Uffannaa yeroo ammaa yoo ilaalle haadholiin illee umuriidhaan fagaatanii ijoollee jaraallee gorsanii deebisuutu danda'anu jilbarratti uffatu. Har'a jilbarraa gara sarbaatti ol siqeera. Namni qullaa deemuu xinnoo tafee jechuudha. Haaromsi aadaa dhaloota aadaa isaa kabajuu, safuun buluu fi eenyummaa isaa beekuun ijaarsa biyyaaf gumaachuu uumuuf kan dandeessisu ta'uunis himameera. Gabaasichi kan waajjira koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Mattuuti. Daawwattoota keenya kanatti aansuudhaan immoo yeroo odeeffannoo biizinasii fi ispoortii bal'inaan isin biraan geenyu irra geenye jirra. Hordofnee walitti deebina. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash awwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergite. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaagaraatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees baankiin Awaash Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, Manigram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Sponsora odeeffannoo biizinasii keenya baankii Awaash ni galateeffannaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenyaan yeroo itti odeeffannoowwan biizinasii bal'inaan sin bira qaqqabsiisnu raggeenyerra mangistuu akkumaati. Fooyyeensi dinagdee gooroo Itoophiyaan damee dhuunfaa fi haala mijataa uumuun ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa ibsee jira. Agarsiifni daldalaa addunyaa Itiyoo Chaambers 15ffaanis magaalaa Finfinneetti eegalameera dabalata sakkattaa nutti qindeessine. Agarsiifni daldalaa addunyaa Itiyoo Chaambers 15ffaa mata duree kan Itoophiyaa bitadhaa Itoophiyaatti investi godhaa jedhuun magaalaa Finfinnee addabaabayii masqalaatti eegalameera. Saganticha irrattis ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa kaasa'uun gofee pirezidaantiin mana maree daldalaa Itoophiyaa Sabsib Abarraa fi keessummoonni affeeraman biroon argamaniiru. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa kaasa'uun gofee haaromsi dinagdee gooroo Itoophiyaa hirmaannaa damee dhuunfaa guddisuu fi haala mijataa uumeeraa jedhan. Ongoing macroeconomic reforms mark Reformin dinagdee hojiirra oolaa jiru. Damee dhuunfaa hirmaachisuun guddinni itti fufaa akka galmaa'uu qooda olaanaa baachaa jira. Reformichi hirmaannaa damee dhuunfaa dabaluun investoroonni biyya alaa dameewwan oomishaa dabalatee investimentii biyyattii irratti akka hirmaatanii haala mijataa kan uumedha. They include opening the economy to foreign investors. Agarsiifni daldalaa Itiyoo Chaambers oomisha biyya keessaa sadarkaa addunyaatti beeksisuun hariiroo gabaa fi daldalaa cimsuu fi gumaacha olaanaa akka taasisu akeekaniiru. The homegrown economic reform agenda further underscores Tarsimoon dinagdee biyya keessaa guddisuuf Itoophiyaan qabatte walitti dhufeenya dinagdee idil addunyaa biyyattii kan cimsuudha. Onkololeessa bara 2025 Itoophiyaan daldala beellisaa yeroo eegaltetti walitti dhufeenya daldalaa ardii Afrikaa cimsuuf badhaadhina ardichaa mirkaneessuuf tarkaanfii fakkeenya qabu fudhatteerti. Kun ammoo mootummaan badhaadhina naannichaa fi idil addunyaa mirkaneessuuf muuxannoo qabu kan agarsiisudha. Government's dedication to advancing collective regional and global prosperity. Pirezidaantiin mana maree daldalaa Itoophiyaa Sabsib Abarraa badhaadhina biyyattii mirkaneessuu fi tattaaffii taasifamu keessatti qoonni damee dhuunfaa murteessaa ta'uu himuun manni marichaas hirmaannaa dhaabbilee dhuunfaa cimsuu fi kan hojjetu akka teessimaniiru. ዛሬ የሚከፈተው 15ኛው ዓለም አቀፍ የንግድ ትርኢትም Agarsiisni daldalaa har'a eegalame daldallii fi investimentiin biyya keenyatti akka babal'atu oomishni biyya keenyaa gabaa bal'aa akka argataniif dhaabbileen biyya keessa fi alaa muuxannoo akka wal jijjiiranii fi walitti dhufeenyi isaanii akka cimuuf kan gargaarudha. በአገሪቱ ውስጥ የንግዱ ማህበረሰብ መሪ ድምጽ ለመሆን ጥረት በማድረግ Barreessaa olaanaan mana marichaa Qananiisaa Lammii agarsiisa daldalaa kanarratti dhaabbileen biyya keessaa fi alaa 300 ol kan hirmaatan ta'uu himuun kanneen keessaas dhaabbileen idil addunyaa 50 biyyoota garaa garaa irraa hirmaataa akka jiran himaniiru. This year's trade fair has brought more than 300 local business and more than 50 international companies from over 15 countries. Agarsiisni bara kanaa
dhaabbilee daldalaa biyya keessaa 300 olii fi kaampaaniiwwan idil addunyaa 50 ol kan hirmaachisedha. Biyyoota 50 ol irraa dhaabbileen garagaraas dhufaniiru. Kun immoo walitti dhufeenya naannawaa fi idil addunyaa cimsuuf qooda guddaa qaba. It's an integration into regional and global market. Sagantaan kunis oomisha biyyattii beeksisuu qofa osoo hin taane dhaabbilee jidduutti muuxannoo wal jijjiirraa fi teekinooloojiin kan itti agarsiifamu akka ta'es ibsameera. Konferensiin fi agarsiifni buna Afrikaa 22ffaan Fine Coffee jedhamu magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuu eegale. Agarsiisa kanarrattis oomishtoonni bunaa, alergitoonni, daldaltoonni fi dhaabbileen idil addunyaa 2000 ol hirmaachaa akka jiranis ibsamee jira. Daayirektarri Chaanaan Abbaa Taayitaa Bunaa fi Itoophiyaa Shaafii Umar mootummaan oomishtummaa bunaa mirkaneessuu fi galii damicharraa argamu guddisuu fi tattaaffii bu'a qabeessa ta'ee hojiirra oolchaa jira jedhan. Itoophiyaan bara 2025tti buna alergii doolaara biliyoona 2.5 argachuu fi hojjetaa akka jiru simaniiru. Hojii gaggeessaan konferensii fi agarsiisa bunaa Fine Afrikaa Gilbert Gaasiliin Afrikaan oomisha bunaa keessatti dandeettii qabdu guutummaatti fayyadamuu akka qabdu saganticha irratti himanii jiru. Buna Afrikaa gabaa addunyaa irratti dorgomaa taasisuufis tumsi qooda fudhattootaa cimuu akka qabus hubachiisanii jiru. Xumurarratti odeeffannoo biizinasii biyya alaatti arganneen Chaayinaan waliigaltee oomishaalee Afrikaa kibbaa qaraxarraa bilisa ta'an galchuu fi waliigaltee irra jiraachuun ishee ibsame. Chaayinaan biyya michuu daldalaa guddoo Afrikaa kibbaa yoo taatu Ameerikaatti aantee kan jirtudha. Ameerikaan bara darbe ji'a gayyaa keessa oomishaalee Afrikaa kibbaa irratti taarifaa 30% kaa'uu ishee hordofee biyyattiin michummaa Chaayinaa waliin qabdu cimsachaa jiraachuunis ibsamee jira. Ministeerri daldalaa biyyattii Paartaa Taawaan waliigaltee alergii fi Afrikaa kibbaa fi Chaayinaa gidduu jiru qaraxarraa bilisa ta'ee gabaa Chaayinaatti akka argattuu fi investoroonni biyyattii gara Afrikaa kibbaa akka dhufanii hawwachuudhaaf waliigaltee dandeessisu mallatteessuuf gara Chaayinaatti himalaa jiraachuun isaanii ibsamee jira. Himalli kunis yeroo Afrikaan kibbaa kaayyoo gabaa guddina alergii oomishaalee taasisaa jirtutti kan taasifame yoo ta'u dameewwan kamtu waliigaltee qaraxarraa bilisa ta'e kanarraa fayyadamaa ta'a kan jedhu hanga ammaatti wanti hubatame akka hin jirre gabaafamee jira. Ministeerichis haala investoroonni Chaayinaa Afrikaa kibbaatti investimentii irratti hirmaachuu danda'anii fi haala mijataa uumuu irratti kan mari'atan akka ta'es ibsamee jira. Gan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon biizinasii bifa biyyaaf qabanne kan magammaatti simbiraan qaqqabsiisne yeroo gaarii qabaadha. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash hawwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergite. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaagaraatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees baankiin Awaash Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, MoneyGram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Har'a deebitiin akka mooltan kabajamoo daawwattoota keenya hamma dabareen bifa biyyaarraa kan odeeffannoon ispoortii bal'inaatiin isin biraan geenyu odeeffannoon ispoortii ammoo kan isin biraan ga'an Mustafaan Wallaati odeeffannoo biyya keessaan jalqabam. Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin dursaa liigichaa Bunni Sidaamaa qabxii qooddate. Torbee 19ffaa kaleessa irraa jalqabee taphoota keessummeessaa jiruun
si Premier League Itoophiyaatiin har'as taphoon liigichaa itti fuudhaan taphatamaniiru. Jalqabbii torbee 19ffaa kaleessaan Itiyoo Elektirikooliitiin kan taphate dursaan liigichaa goolii malee qabxii qooddateera. Taphoota 5 darban keessaa tokko qofa kan injifate Bunni Sidaamaa walitti aansee Isteediyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa irratti kilaba qabxii barbaadu argachuudhaaf hin carroomne ta'eera. Bara kana yeroo 8ffaadhaaf qabxii kan qooddate kilabichi morkattoota isaa waliin garaagarummaa qabxii qabus bal'isuudhaaf carraa dhabeera. Har'as morkii torbee 19ffaan taphoota keessummeessaa kan oole liigichi tapha Faasilii fi Itiyoo Madiin walitti fideen kilaboonni lameenuu qabxii qooddataniiru. Tapha qixxeessituu wixata taphatuutiin dura dursummaa liigichaan Buna Sidaamarraa fudhachuudhaaf carraa argatee kan ture Faasil osoo ittiin fayyadamin hafeera. Bara dorgommichaan tapha tokko qofaan kan injifatame Faasil qabxii 33tiin sadarkaa lammaffaa qabateera. Taphoota 19 keessaa taphoota 8 qabxii qooddachuun kan xumure shaampiyoonaan liigichaa Itiyoo Madiin qabxii 20 sadarkaa 15ffaa irra taheera. Taphoota kanneen biroo har'uma liigichaatiin taphatamaniitiin kilaboonni sa'aatii 9 irraa kaasuudhaan taphachaa turan hundi lameenuu qabxii qooddataniiru. Taphni 4ffaa liigichaan har'a eegamu kan Nageellee Arsii fi Maqalee Sabaa Indartaa walitti fide sa'a 12 irraa eegaluutiin taphatamaara. Taphni kilaboota lameeniitu hanga sa'a kanaatti osoo gooliin hin keessummeessin qabxii wal qixxaatiin imaluu irratti argama. Waancaa Kaaraaboo Kaappii Ingilaandiin Maanchister Siitii Niwukaastil injifachuun walakkaa xumuraaf qaqqabe. Tapha waancaa bitootessa 14 bara 2018 Arsenaal waliin taphatuutiin kilabichi qabxii waliigalaa gool 5-1 Niwukaastil Yuunaayitid injifachuun darbuu mirkaneeffateera. Nuruu Amaanu. Premier League Englandin shaampiyoonummaaf waliin morkataa kan jiran Arsenaalii fi Manchester Siitiin tapha xumuraa waancaa Liig Kaappii yookaan immoo Kaaraabaa Englandinis akka walitti dhufan mirkanaa'eera. Kilabni kaaba London Arsenaal kibxata darbe Chelsea Istaadiyeemii Emirates irratti simachuudhaan goolii 1-0 injifatee qabxii dhaqaagalaatiin immoo 4-2 injifachuudhaan tapha xumuraatiif darbuun isaanii beekama. Manchester Siitiin ammoo tapha walakkaa xumuraa isa biraatiin guyyaa kaleessaa Istaadiyeemii Itaad irratti Newcastle United keessummeessuudhaan goolii 3-1 injifatee qabxii dhaqaagalaatiin 5-1 mo'achuudhaan morkataa tapha xumuraa ta'uu isaa mirkaneeffateera. Tapha marsaa duraatiin Istaadiyeemii isaa St James Park irratti Manchester Cityidhaan goolii 2-0 mo'amee kan deebi'e gareen Eddie Howe Newcastle United qabxii kana jijjiiree tapha xumuraatiif darbuuf abdatee gara Itaad dhufus abdiin isaa kun daqiiqaa 7 irra darbuu hin dandeenye. Erling Haaland teessoo jijjiiraa irra teessisuudhaan gara dirree kan seene lammiin Masrii Omar Marmush daqiiqaa 7ffaa irratti goolii dursummaa The Citizen galcheera. Sana boodas Manchester Cityn carraa goolii galchuu biraa argatus yaalii Tijaanii Reanders taasisee Aaroon Raamsideel jalaa qoleera. Warri Newcastles carraa goolii ta'uu danda'u hedduu argatanis Antoonii Goordanii fi Joey Leek carraa argatanitti fayyadamuu dhabuun gara boodaa gatii guddaa isaan kaffalchiiseera. Taphni boqonnaan duraa osoo hin xumuramin Manchester Cityn Marmushii fi Reandersiin goolii dabalataa 2 galchuudhaan taphicha boqonnaan dura xumuree ba'eera. Newcastle United boqonnaan booda fooyyee deebuudhaan Antoonii Ilangadaan goolii takka galchus Manchester City yeroo kurnaffaadhaaf waancaa EFL'n xumuraaf akka hin geenne gochuu hin dandeenye. Dibbana turtiin isaan Manchester City wajjin qabu bara kana xumurama jedhamaa kan jiru Pep Guardiolaan erga bara 2016tti kilabicha leenjisuu eegalanii yeroo 22ffaadhaaf gara Wembley kan imalan ta'a. Guardiolaan yeroo dhumaatiif bara darbe waancaa FA'tiin imala gara Wembley taasisaniin Crystal Palace'n goolii 1-0 mo'amanii waancaa dhabuun isaanii kan yaadatamudha. Bara kana hoo akkam ta'u kan jedhu bitootessa 22 bara 2026 tapha xumuraa Arsenal wajjin qabaniin kan ilaalamu ta'a. Shaampiyooniin Kaaraabaa bara darbeen Newcastle United ammas rakkoon isaa caalattuu cimee itti fufeera. Kilabichi yeroo gara fuulduraa deemu iddoo qullaa hedduu gatuun sararri gidduu garichaa miidhama taphattootaatiin wal qabatee dadhabaa ta'uunii fi sararri ittisaa isaanis hanga eeggame ta'uu dhabuun gatii guddaa isaan kaffalchiiseera. Taphicharratti Antoonii Goordar miidhamee ba'uun immoo rakkoo Newcastle United caalattuu wanta cimse fakkaata. Pepe Guardiolaan margeef jecha dambii liigichaa akka fooyya'u gaafate. Leenjisaa Manchester City Pepe Guardiolaan taphataa haaraa mallatteessan margeen akka tapha xumuraa Kaaraaboo Kaappii Arsenaal waliin taphatamu irratti hirmaatuuf liigii kubbaa miilaa Ingilaand EFL dambii isaa akka fooyyessu waamicha dhiyeesse. City Newcastle United goolii waliigalaa 5-1 mo'uudhaan tapha xumuraatiif kan darbe yoo ta'u
Maargeen jamajjii keessa Kiristaal Paalaas irraa kilabichaaf mallatteessuun ni yaadatama. Maargeen seera dambichaatiin walakkaa xumuraa irratti hirmaachuu otoo hin dandeenyes hafuun ni yaadatama. Akka dambiin dorgommii liigii kubbaa miilaa Ingilaandiitti taphataan tokko kilaba lammaffaatiif dorgommicha irratti hirmaachuu kan danda'u jijjiirraan isaa tapha walakkaa xumuraa isa jalqabaatiin dura yoo xumurame qofaadha. Maargeen ergasiitiin tapha jalqabaatiin Newcastle United goolii 2-0 mo'atee booda waan mallatteesseef akka seeraatti hanga tapha xumuraatti taphachuu hin danda'u. Leenjisaan Pepe Guardiolaan taphataan ittisaa murteessaa ta'an taphattoonni ittisaa murteessoo ta'an miidhamaan kan jalaa hir'atan yoo ta'u dambiin kun sababa qabeessa akka hin taanes ibseera. Waancaa Kooppaa Itaaliyaatiin Inter Miilaan tornoo injifachuun walakkaa xumuraatiif qaqqabe. Reefii deeggartoota isaa fuulduratti tornoo simatee kan taphate Inter Miilaan gooliiwwan injifannoo Boonii fi Diyoof irraa argateera. Taphoota 45 darban keessaa Inter Miilaan waliin taphate keessaa 5 qofa kan injifate tornoon goolii takkiitti injifatamuu jalaa hin baraarre Kiloonoviich irraa argateera. Erga waancaa seeraa fi Kooppaa Itaaliyaa bar dorgommii tokkoon fudhatee waggoonni 16 kan darbe dursaa seeraa Itaalii Inter Miilaan seenaa kilabichi bar 2010 Joozee Mourinhooliitiin waancaa 3 bar dorgommii tokkoon argachuudhaan fudhate bara kanarra deebi'uudhaaf carraa guddaa qaba jedhameera. Odeeffannoodhuma wal fakkaatuun falmiin walakkaa xumuraa waancaa Kooppaa Itaaliyaa har'asti fuudhaan yoo taphatamu Atlaantaan Juventus ni keessummeessa. Taphoota 64 Atlaantaa waliin taphate keessaa injifannoon taphoota 38 kan xumuruudhaan olaantummaa kan qabu Juventus tapha dirreen alaa kanaan injifatee Inter Miilaan waliin tapha waancaaf ni qaqqabaan tilmaama guddaa argateera. Patrice Dorgu fi Florian Wirtz badhaasa taphataa cimaa Pirimeer Liigii Ingilaand baatii amajjiitiif kaadhimaman. Morkii taphoota torbee 25 kan ga'e liigichi taphattootaa fi leenjistoota ciccimoo baatii amajjii jedhe ifa taasiseera. Yaasin Ayariin Brighton irraa, Patrick Dorguun Manchester United irraa, Enzo Fernandes Chelsea irraa, Junior Krupp Bournemouth irraa, Somerville West Ham United irraa, Thiagoon Brentford irraa, Harry Wilson Fulham irraa, Florian Wirtz Liverpool irraa taphattoota badhaasichaatiif kaadhimamanidha. Taphattootaan alattis leenjistoota kaadhimamtoo ciccimoo baatii kanaa kan ifoomsee liigichi leenjisaa Manchester United Michael Carrick Manchester United irraa dabalatee Andooni Areola Bournemouth irraa, Sean Dyche Nottingham Forest irraa fi Liam Rosenborn Chelsea irraa leenjistoota kaadhimamtoo ifa taasiseera. Leenjistoota kaadhimaman 4 keessaa leenjisaa Manchester United Michael Carrick ji'a kana keessa kilaboota gurguddoo Manchester City fi Arsenal dabalatee Fulham waliin tapha taasiseen goolii 3-2 leenjisaa injifate ta'uun isaa kan yaadatamudha. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya bifa biyyaarraa bal'inaatiin isin biraan gahaa kan ture odeeffannoon ispoortii kanneen hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Mustafaan Wallaan ture yaa gaarii isiniif hawweera. kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaa kamisa galgala odeeffannoowwan biizinasii fi ispoortii simbiraan geenyeetu jirra amma immoo dabareen kan raaga haala qilleensaati. Raagda haala qilleensaa guyyoottan itti aanan maal akka fakkaatan hordofnee kan walitti deebinu ta'a.
kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa jalqabaa simbiraan turre gara golabaatti fidaatti kan jirru tungola bindura garuu odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa lammaffaa daqiiqaawwan muraasaan booda deebinee wal arginu dhukooduu keenyaan dhimminuun ajandaa taasifannee simbiraan keenyu dhimma seenessaa qeenxee biyya akkamiin miidhaa baroota darbanitti seenessi qeenxee irraa biyyi kun maal miidhamte kanaafoo seenessa waloo ijaaruudhaaf maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu bal'inaan simbiraan keenyu. Eeyyanii heeraan egaa seenessi qeenxee keessattuu mirga saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii cinaatti dhiisuudhaan biyya akka sabni tokko ijaaretti biyyi akka kan saba muraasa qofaa ta'etti leellifamaati kan ture. Ilaalchi kun immoo nageenya biyyattii hanga har'aatiif rakkoo guddaa ta'eetoo sababni guddaan saboonni sablammoonnii fi uummattoonni biyyattii mirga mataa isaanii argatanii seenessa qeenxeetiin daran miidhamaniiru jechuudha. Har'a seenessi qeenxee kun immoo biyyattii fuudhee deemuu akka hin dandeenye qaamoleen muraasni dhimma kana itti fayyadamaa jiranis dhimma kana deebisanii kaasuudhaaf yaalanis garuu marii biyyaalessaatiin dhimma furmaata argatuu fi seenessi qeenxees immoo biyyattii keessatti bakka akka hin qabne mirgi saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii kabajamuu akka qabu egaa kanarratti keessummaa affeerranneetoo jirra bal'ina isaa booda irratti dhukaa oduu keenyaatiin kan simbiraan geenyu ta'a kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoowwan keenya marsaa jalqabaa kanumaatiin kan goolabnu daqiiqaawwan muraasa booddee immoo sa'aatii tokko irratti bifa biyyaa marsaa lammaffaatiin odeeffannoowwan biroo qabannee kan walitti deebinu ta'a. Isinis turmaanni keessan bifa biyyaa ETV afaan Oromoo wajjin haa ta'u jenna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. show hojjechuu qofatu saafe malee waan hundumaan fakkaatee jira. Gammadaan kunkummee sirba reejituu duuba dhaabbate bullukkoo adii uffatee qabibbo. Awaash keessattan argee kuruphee lakkuu warma hoosistuu ofii kan akkambistuu dangarree na baatee na boojjiftuu. Yeroo sana arfan qalloonni jira. Siitu ittiin makamiin immoo jaratti isin makne. Jaalalumaan wallee Oromoodhaa guddifachuuf achi keessatti argamuu kabaja. Afaan Oromoo faranjiifis isa gurraachaafis addunyaa guutuuf wallisuutti fufu. Akkamittiin sirba Oromoo kana wallisa jeete rakkachaa ture. Jibuutii irraa gara Itoophiyaatti hin deebine. Biyyatee hugguu dhuftu ganda itti dhalatteetu waan dura impoortaanti. Ali Birraa wajjiniin fuulli keessanis yogguu namni isin laalu wal fakkaata. Ali Birraan tana dhaga'ee afaan siyoodhaa muuziqaa haaraya Oromoo keessa fidee. Daawwattoonni keenyas sirriitti yaadatu kana. Yaa saba koo abshirni bariiti. Mimmutti kaan shibimmaa ticheenaa qaazaash. Jala jala afaan adarees barachaa deemna. Waliinti asuma raawwattii jeetii yaade. Yeroo kilippii hojjetan sirrakkisa adeeroon. Akkaataa dhaabbii isaallee yoon sitti argisiise harkasaa akkas godhetu. Iccitii ati beektu jira waan adeeroon nyaatu. Odaan gaaddisa Oromooti. Odaan immoo odaa jalatti waa hunda ilaala.
show hojjechuu qofatu saafe malee waan hundumaan fakkaatee jira. Gammadaan kunkumee sirba reejiiduu duuba dhaabbate bullukkoo adii uffatee qabibbo. Awaash keessattan argee kuruphee lakkuu harma hoosistuu ofii kan akkam jirtu dangarree na baatee na boochiftuu. Yeroo sana arfan qalloonni jira. Siitu ittiin makamiin immoo jaratti sin makne. Jaalalumaan wallee Oromoodhaa guddifachuuf achi keessatti argamuu kabaja. Afaan Oromoo faranjiifis isa gurraachaafis addunyaa guutuuf wallisuutti fufu. Akkamittiin sirba Oromoo kana wallisa jeete rakkachaa ture. Jibuutii irraa gara Itoophiyaatti hin deebine. Biyyatee hubbuu dhuftu ganda itti dhalatteetu waayyuudha impoortaanti. Ali Birraa wajjiniin fuulli keessanis yogguu namni sin laalu wal fakkaata. Ali Birraan tana dhaga'ee afaan siyoodhaa muuziqaa haaraya Oromoo keessa fidee. Daawwattoonni keenyas sirriitti yaadatu kana. Yaa saba koo abshirni bariiti. Mimmutti kaan shibimmaa ticheena qaazaash. Jala jala afaan adarees barachaa deemna. Waliinti asuma raawwattii jeetii yaade. Yeroo kilippii hojjetan sin rakkisa adeeroon. Akkaataa dhaabbii isaallee yoon sitti argisiise harkasaa akkas godhetu. Iccitii ati beektu jira waan adeeroon nyaatu. Odaan gaaddisa Oromooti. Odaan immoo odaa jalatti waa hunda ilaala.
daawwattoota keenya sa'aatii tokkotti jira odeeffannoo bifa biyya keenya marsaa lammaffaatti humna masiiraan Silashiif Taaddasaa Tarrafaasii waliin turtii taasisna odeeffannoowwan keenya ijoon isaanii dursuudhaan eegalla. waliigaltee biyyaalessaa cimsuudhaaf adeemsa marii waliigaltee bu'uureffatee gaggeessuun nageenya waaraa gatii kennuudha jedhan Komishinarri Komishinii Marii Biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Aariyaa. sabboonummaa barnoota teeknooloojii misoomaa fi sirna cimaa ijaaruudhaan lafa qabsiisuuf aadaan hojii jijjiiramuu qabaa jiran pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Itoophiyaan yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti dhimmoota dantaa biyyaalessaa ishee eegsisan irratti akka xiyyeeffattu ministeerri dhimma alaa beeksise. odeeffannoo maddeen alaatiin Iraan wallabdee Ameerikaa waliin keessa seente furuuf loltootaa fi waraana qopheessituu qabbaneessuun gara mariitti dhufuu akka qabdu Jarman waamicha dhiyeessite. daawwattoota keenyaa kunneen ijoowwan marsaa lammaffaa bifa biyyaatiif qabannedha akkasumas dhuka oduu qabanneetu jira. jalqaba irratti akkuma kaasnee dhukni oduu keenyaarraa seenessa waloo irratti kan xiyyeeffatu ta'a jechuudha. Egaa seenessi qeenxee kanaan dura dhiibbaa biyyattii irra qaqqabsiise akkaataa kamiin furamuu danda'ama. Seenessa waloo akkamitti cimsina kan jedhu bal'ina isaa booda irratti dhuka oduu keenyaan kan simbiraan geenyu ta'a. Amma ce'umsa booddee odeeffannoo gaggabaabootti kan dabaru ta'a. ኢትዮጵያ ኢቢሲን bakka walitti qabamiinsa yaadaa ta'uudhaan filannoo biyyaalessaa torbaffaadhaaf qophii addaasaa xumureera. paartileen siyaasaa yaadawwan filannoo isaanii kan ittiin qoodan karaa qaroomeenis waltajjii irratti wal falman qabannee dhiyaanna. Itoophiyaan murtee ijoollee isheetiin ni miidhagdi. Bor murteessuudhaan har'a yaaduu haa eegalu. Qophooftanii daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyya keenya marsaa lammaffaa oduu gaggabaabootiin kan eegallu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin pirezidantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti barreessaa olaanaa damee turizimii Shaakal Nooyis waliin mari'atan. Marii gamlamee isaanii dhimmoota ijaarsa dandeettii faayinaansii fi dhimmoota kanaan wal qabatan biroo tumsa isaanii guddisuu danda'an irratti mari'ataniiru. Marii kana irrattis Itoophiyaan bakkeewwan ikkoo turizimii ishee babal'isuuf tattaaffii taasisaa jirtu dinqisiifachuu isaanii odeeffannoon waajjira pirezidaantii irraa argame ni mul'isa. Pirezidaantii Taayyee Asqasillaaseen jila isaanii waliin ta'uudhaan yaa'ii mootummoota gamtoomanii bara 2026 Yuunaayitid Arab Emireet Dubaayitti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaataa jiru. Itoophiyaan yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti dhimmoota dantaa biyyaalessaa ishee irratti eegsisan irratti akka xiyyeeffattu himame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaan yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti dhimmoota dantaa biyyoolessaa ishee keessattuu kallattii gaanfa Afrikaatiin dhiibbaa uumuu danda'an irratti akka xiyyeeffattu beeksisee jira. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan guraandhala 7-8 magaalaa Finfinneetti gaggeeffama. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoo ibsa miidiyaalee farraa kennaniin Itoophiyaa yaa'icha irratti dhimmoota dantaa biyyaalessaa ishee eegsisan gama dippiloomaasii siyaasaa irratti akka xiyyeeffattu himanii jiru. Kana malees keessummoota akkaataa duudhaa biyyattii keessummeessuu fi turizimii konfiraansii beeksisuuf akka hojjettu ibsaniiru. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan qabeenya bishaanii walta'iinsaa fi itti fayyadamuu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, ajandaan kun ejjennoo Itoophiyaan tarkaanfachiiftu waliitiin kan wal simu yoo ta'u, hojiif muuxannoo damee kanaatiin irratti qabdus Itoophiyaan kan qooddu taas jedhamee jira.
Kana malees Itoophiyaan muuxannoo annisaa haaromfamuu danda'u misooma koriidarii qonna hubannoo namtolchee fi kanneen biroon bu'aa gaariitti galmeessiftee akka qoodduu ibsa isaanii kanaan hubachiisaniiru. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaaf dargaggoonni tolooltonni 179 kan qophaa'an yoo ta'u walumaa galatti yaa'ii bara kanaa karoora ajandaa 2063 keessatti argamu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu fi sadarkaa hooggantootaa fi ministeerotaatti hariiroon gamlamee akka jiraatu ibsameera. waliigaltee biyyaalessaa cimsuudhaaf adeemsa maree waliigaltee bu'uureffate gaggeessuun nageenya hawaaraa gatiif kennuudha jedhan koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfinaariyaa. Koomishinii marii biyyaalessaa hooggantoota dhaabbata faannoo uummata Amaaraa waliin marii taasisee jira. Waltajjii marii kana irratti kan argaman koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfinaariyaa waliigaltee biyyaalessaa fiduudhaaf mariin murteessaa ta'uu eeruun mariinis adeemsa waliigaltee bu'uureffatee kan barbaadu ta'uu ibsaniiru. Kanaanis naannoo Amaaraa dabalatee naannolee garaagaraa fi bulchiinsota magaalaa lamaanitti hojiin ajandaa walitti qabuu fi hirmaattota adda baasuu milkiidhaan gaggeeffamuu ibsaniiru. Durataa ittaanaan dhaabbata faannoo uummata Amaaraa fi ajajaan olaanaa koloneel Faantaa'u Muhabbaa qabsoon hidhannoo uummataa miidhuutiin ala faayidaa akka hin qabne hubachuun gara waliigaltee nageenyaatti dhufneerraa jedhan. Kanaanis dhimmoonni ka'umsa qabsoo hidhannoof turan fala akka argatan mariin furmaata akka argatan ajandaa adda baasuun koomishinii marii biyyaalessaaf kennuu isaaniis himanii jiru. Dhaabbilee fayyaa humna namaa fi galteedhaan cimsuun qulqullina tajaajila fayyaa guddisuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri fayyaa beeksise. Ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa dabalatee hooggantoonni damee fayyaa naannoo Oromiyaa fi Federaalaa hospitaala Kompireensivii Yuunivarsiitii Wallaggaa hospitaala Ispeeshaalaayizidii magaalaa Naqamtee fandii qorichaa fi hojiilee misooma garaagaraa daawwataniiru. Daawwannicha irratti kan argaman ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa sadarkaa tajaajila fayyaa fooyyessuu fi qulqullina isaa eeguutiin hawaasa fayya qabeessa horachuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Kana dhugoomsuuf immoo dhiyeessii galtee fi humna namaa dhaabbilee fayyaa guutuudhaaf hojjetamaa akka jiru himanii jiru. Raawwii kanaafis dandeettii dhaabbilee fayyaa adda baasuudhaaf yeroo yeroodhaan deeggarsaa fi hordoffii akka taasifamu kan ibsan Dr. Maqdas daawwannaan godina Wallagga Bahaa kunis qaama hojii kanaa ta'uu himaniiru. Ministeerichi daawwannaa kanaan dhaabbilee fayyaa godinichaa fi magaalaa Naqamteef deeggarsa meeshaalee yaala birrii miliyoona 22 walitti tilmaamamuu kennuunis himameera. ETV afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaa marsaa lammaffaatti kan daawwachaa jirtanii odeeffannoo maddeen alaarraa arganneetti dabarra. Walga'iin waloo koree ittisaa Itiyoo Keeniyaa tokkoffaan taa'amaa ture xumurame. Walga'iin kun waliigalteen ittisaa Itoophiyaa fi Keeniyaa erga mallatteeffamees yeroo jalqabaatiif kan taa'ame ta'uun himameera. Hariiroon ittisaa gamlamee Itoophiyaa fi Keeniyaa qajeeltoo walamantaa wal kabajuu fi faayidaa waloo irratti hundaa'e faayidaa waloo biyyoota lamaanii kan eegsisu ta'uu jila Itoophiyaa kan ta'an Daayiriktarri olaanaa hariiroo alaa fi walta'iinsa loltummaa raayyaa ittisaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuu himanii jiru. Waggaa darbee yeroo kamuu caalaa nageenyaa fi tasgabbiin naannoo Afrikaa Bahaa akka kabajamuuf kan itti hojjetame ta'uunis himamee jira. Ji'oottan ja'an darban gandoota baadiyyaa 63 fayyadamaa humna elektirikaa taasisuu tajaajilli elektirikaa Itoophiyaa beeksisee jira. Hojii raawwachiisaan tajaajilichaa Injiinar Geetuu Garramaw ibsa raawwii karoora ji'oottan ja'an darbanii ilaalchisuun kennaniin damichaatiin milkaa'inoonni hedduun galmaa'uu dubbatanii jiru. Gama maamiltoota haaraa fayyadamuu taasisuutiin karoora raawwatamuu kan ibsan Injiinar Geetuun gandoonni baadiyyaa fi mandaroonni 63 humna ibsaa akka argatan taasifamuu himanii jiru. Gandoota baadiyyaa kanneen fayyadamaa gochuun kan danda'ame sarara guddichaa fi humna aduurraa ta'us ibsaniiru. Kunis fayyadamummaa hawaasummaa fi dinagdee hawaasa baadiyyaa guddisuu keessatti qooda olaanaa akka qabus Injiinar Geetuun ibsanii jiru. Bara bajetichaatti ji'oottan ja'an darban filannoowwan galii adda addaa irraatii galii argameetiin galiin birrii biliyoona 52 ol walitti qabamuus dubbatanii jiru.
Filannoon waliigalaa Taayilaand torbee dhufu xumura argatuuf seenaa biyyattii keessatti paartiin guddichi POTAI baranas injifatamuu akka danda'u tilmaamni kennamaa jiraachuun himame. Paartiin guddichi Taayilaand POTAI ministeera muummee fi biiliyoonar abbaa qabeenyaa Telekoom duraanii taaksiin Shawaatiraatiin kan hundeeffame yommuu ta'u sagalee dursaa akka agarsiisutti paartichi sagalee hanga ammaatti kennameen sadarkaa sadaffaa irratti akka argamu ibsamee jira. Paartiin amma biyya bulchaa jiruu fi ministeera muummee Taayilaand Aatiin Chaavii Kuraal hoogganamuu filannichaa injifachuu akka danda'u tilmaamaa argateera. Sababa malaammaltummaatiin mana sirreessaa kan jiran ministeerri muummee duraanii taaksiin Shawaatiraa maatiin isaa dhiibbaan irra qaqqabaa akka jiru ibsameera. Paartiin sagalee sadarkaa lammaffaa argachuun hordofaa jiru People's Paartiin filannoo kanaan sagalee olaanaa argachuu akka danda'us tilmaamni filannoo agarsiisee jira. Taayilaanditti paartileen siyaasaa 57 dorgomaa kan jiran yommuu ta'u uummanni miiliyoona 53 filannoo kanarratti ni hirmaata jedhamee eegama. Teessoo mana marii bakka bu'oota uummataa 500 keessaa aanaalee 400 irratti filannoon gaggeeffamaa jiraachuu AFP'n gabaaseera. Kibba Ispeenitti rooba cimaa roobee lolaa hordofsiiseen namoonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'an. Bara darbees Ispeenitti yeroo kanatti rooba cimaa roobeen namoonni 230 balaa lolaatiin du'uu isaanii kan yaadachiise AFP'n guyyaa kaleessaa magaalaa Giraanaadaa dabalatee jiraattonni baadiyyaa hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uun gabaafameera. Yeroo dhiyoos jijjiiramni qilleensaa Awurooppaa rooba ulfaataatiin miidhaa qaqqabsiisaa kan jiru yommuu ta'u lammiileen kanneen biroo immoo ho'a cimaa fi cabbii magaalotaa uffisuutiin daran miidhamuu irratti argamu. Rooba cimaa Ispeenitti guyyoottan 8 darbe walitti aansee roobeetiinis imala baaburaa dabalatee tajaajila geejjibaa naannolee hedduu keessatti addaan cituu aangawoonni Ispeen beeksisanii jiru. Mootummaan Ispeen iddoo balaan kun mudatetti loltoota biyyattii kan bobbaase yoo ta'u namoota balaa kanaaf saaxilaman baasuu irratti argama. Bara darbee ba'aa Vaalenshiyaa Ispeenitti rooba cimaa roobee hordofee namoonni 230 lubbuun darbuu ni yaadatama jechuun AFP'tu gabaase. Oduu madda alaarraatii isa xumuraatiin chaansilarrii Jarman Frederick Merz Iraan waldhabdee Ameerikaa waliin seente loltootaa fi waraana qopheessituu qabbaneessitee gara mariitti dhufuu qabdi jedhan. Chaansilarrii Jarman Frederick Merz wayitaa Kaatar daawwatan ibsa miidiyaaleef kennaniin waldhabdee US Ameerikaa fi Iraan gidduutti hammaataa dhufe hordofee boru Omaanitti mariin biyyoota lamaan gidduutti akka eegalamu dubbatanii jiru. Iraan waraana hiriirsisuudhaan gara waraanaatti deemuuf yaaluurraa tasgabbiidhaan rakkoo furuu qabdis jedhanii jiru. Keessumattuu sagantaa hidhannoo Niikularaa ilaalchisee Iraan of hin daangessitu taanaan qoqqobbii biraatu ishii mudataa jedhan chaansilarri Jarman Frederick Merzi. Iraan naannoo biyyoota odola galfitti nagaa fi tasgabbiin akka dhufuuf qooda ishii baachuu qabdis jedhaniiru. Gama biraatiin Jarman dhimma Iraan kanarratti biyyoota akka United Kingdom, France, US Ameerikaa fi Israa'el waliin mariitti akka jirtu dubbatanii jiru. Kanaafis Iraan hokkara uummata irraatii ka'aa jiruu fi dhaabuu akka qabduu fi sodaachisaa waraanaa biyyoota ollaa ishee irratti dhiibbaa qaqqabsiisaa jirtu dhaabuu akka qabdu akkasumas sagantaa ijaarsaa meeshaa waraanaa niwukilaraa hidhachuu dhaabuu akka qabdu chaansilarri Jarman Frederick Merz akeekkachiisanii jiru. Dhiibbaa Iraan naannoo isheetti qaqqabsiisaa jirtuuf US Ameerikaan irraatis US Ameerikaanis tarkaanfii waraanaa fudhachuudhaaf waraana gara Iraanitti siqsaa jiraachuu ishee AFP'n gabaasee jira. Warra manaa warri kee hin jirtanii dhaabni keetii nyaanni nama maraa dhaabni kun siif dhaabame. Laphee kun nama qote. Ijoollee kudha tokko akkasitti hojjetanii guddisanii ree? Ilmaan isaanii barsiisanii. Akkanatti miidhagu. Biyya Oromoo biyya namaan taatu. Hanga kana kan gadi fageessine hanga qorii bira ga'utti. Aannan bahii shifaa gurguddaa ta'ii waanyoo dhagaa ta'ii.
Dhukaa oduu keenya jirra kabajamtoota daawwattoota keenya dhukaa oduu keenyaan mokkoo duratti isin beeksifnee dhimma seenessaa waloo irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan geenya. Seenessi qeenxee biyya diigu malee faayidaa tokkollee akka hin qabne lammiileen Itoophiyaa wal waraansa Itoophiyaa fi biyyoota ollaarraa barachuu akka qaban miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa Naziif Zinaab hubachiisan. Miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa kan ta'an Naziif Zinaab biyyoonni seenessi qeenxee akka malee itti leellifame hedduun isaanii rakkoo diigumsaa keessa akka jiran ibsanii jiru. Abaayyuu kafanii dabalata qaba. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed baatee onkololeessaa keessa mata duree seenessa guddicha yookaan giraand naariitiif jedhu irratti hooggantoota sadarkaan jiranii fi bakka buutota hawaasaaf hubannoo waliigalaa kennanii akka turan ni yaadatama. Itoophiyaatti dagaagaa kan dhufe sabummaan saba irratti hundaa'ee fi saba koo qofatu cimaadha jedhu biyya diiguu malee ijaaree akka hin beeknes ibsanii biyya tokkittii qabnu hiree fi gaaddisa waloo keenyaa waloon ijaarachuu qabna jedhanii turan. Miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Naziif Zinaab addatti TV Afaan Oromoo waliin turtii taasisaniin yaadama ministeera muummee cimsoon seenessa waloo irratti hojjechuun akka barbaachisu ibsan. Seenessi qeenxeen biyyattii kana hiyyummaa keessa gadadoo keessa utuu waan hunda qabdu hiyyummaa keessa tursiisee jechuudha. Ana malee kan koo malee wanti jedhu kun jechuudha. Namni dhukkubbii mana isaa jiru iddoo biraa akka inni jiru rakkoon mana isaa jiru iddoo biraa akka inni jiru sirriitti kan walii godhee walii wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Seenessi qeenxeen biyya kamiin keessatti iyyuu biyya diigee baay'ina danuu qabna. Otuma garaagarummaa illee qabaanne immoo tokkummaan biyyaalessaa immoo dhimma murteessaadha waan jedhu sana qabachuun barbaachisaadha. Seenessi qeenxee biyya diiguu malee ijaaree akka hin beekne lammiileen ta'iidhuma Itoophiyaa keessatti raawwatamee fi ollaatti ta'aa jirurraa hubachuu akka qaban hubachiisan. Fottoquudhaan yookaan immoo seenessa qeenxee kana balballoonsitee gara fottoquutti gara adda bu'uutti deemuunsaa Eertiraa irraa barachuun barbaachisa jechuudha. Eertiraan galaana diimaan qaba jetti riisoorsiin achi keessatti jiru jira dargaggoon biyya keessaa badee deemeera mootummaadhumaaf caasaa mootummaa qofittiidhaaf namootuma hiyyoomantu jiraataa jiru. Wanti inni sooromsu yookaan immoo rakkoo keessaa si baasuun jiru. Akka biyya kan keenyaatti qaama nurraa fottoquu irraa barachuun hin barbaachisa. Sana qofa immoo miti. Qaama wanti immoo sana immoo ammas immoo sosochoosuu jiraate jette ilaalteetta jechuudha. Waan waraana fidee biyyattis ofittis waraana fiduudhaan amma TPLF ni ofirratti ilaalte jette waraanni waggoota lamman dabarfatan waggaa 3 dura turane kun uummata sanaafis seenaa uummata sanaattis seenaa biyya kanaa keessattis rakkoonni fidee beekamaadha jechuudha ammaa kana keessatti. Dandamatanii keessaa bahuudhaaf illee uummanni sun waggaa meeqa akka inni garaatti fudhatu hin beeksisa jechuudha. Sudaan kibbaatiif Sudaanii guddaan jechuudha. Waggoota muraasa dura biyya tokko turan. Boba'aa qabu jarri lachaan iyyuu riisoorsii qabu. Erga gargar ba'anii booddee waliigaluu waan hin dandeenyeef seenessi qeenxeen akka ammaa jiran kun wantoonni tokko tokko waan garaagarummaan siyaasaas waan jiran jechuudha. Dhaabbileen siyaasaallee jechuudha wanti jarri balballoon sanuu al tokko tokko sirriitti of ilaaluudha kan barbaachisudha. Biyya dhabda jechuudha. Kanarraa kaanee seenessi qeenxeen gara kamitti nama fida gara badiisaatti akka nama fidu tokko biyya keenya irraa barachuu lammaffaa olloota kan keenya hunda isaanii irraa waan kana barachuun hin barbaachisaadha. Itoophiyaatti sabummaan fiixee lamaanitti ba'e waggoota 50 fi 60 oliif dagaagaatti kan dhufe warri sabarratti hundaa'e sabni kiyya afaan kiyya aadaan kiyya miidhameera jedhu warri sabummaan Itoophiyaa qeenxee ammoo isa kaaniin aadaa maal qabda afaan maal qabda aadaan kee afaan kee tokko jedhanii yaadu. Mootummaan ida'amuu isaan kanneen lamaani walitti araarsuun biyya waloo hundaaf taatu uumuuf hojjetaa kan jiru. Mootummaan ida'amuu afaan aadaan garaagarummaan haa kabajamu garuu Itoophiyaa gaaddisa waloo hunda keenyaa jalatti tokko haa taanu jedha. Gara oduutti dabarra. Kaayyoo ijoon sochiiwwan Itoophiyaan waltajjiiwwan addunyaa garaagaraa taasisaa jirtu hundumtuu fayyadamummaa biyyaalessaa kan kabachiisudha jedhame. Faayidaa biyyaalessaa kabachiisuun garaagarummaa siyaasaa ta'ee dhimmoonni biroo osoo waliin qoodne tokkummaatiin dhaabachuun kan gaafatu akka ta'e hayyoonni himanii jiru. Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaan dhiyeessaa jirtus nageenyummaa fayyadamummaa fi haala siyaasa naannichaaf murteessaa waan ta'eef qaamni hunduu galma gahinsa gaaffii mirgaa kanaaf tokkummaan dhaabbachuu akka qabanis ni himama. Seenaa Sangirmaa. Faayidaan biyyaalessaa birmadummaa biyya tokkoo nageenya lammiilee fi wabii guddina dinagdee hunda kan dabalatudha. Dhimmoonni kunneen qaama tokkoof yookiin paartii siyaasaa tokkoof qofa kan dhiifamu osoo hin taane utubaalee waloo lammiilee biyya tokkoo akka ta'e ni amanama. Faayidaan biyyaalessaa haala itti fayyadaman lageenii irraa eegalee abbummaa hulaa galaanaa mirkaneeffachuu fi birmadummaa biyyaa eegsisuu hunda kan dabalatudha. Galmoonni kunneen ajandaa paartii siyaasa tokkoo qofa waan hin taaneef sochiiwwan waltajjiiwwan addunyaatti taasifaman hunduu kanuma kan bu'uureffatanidha. የፖለቲካ ፍላጎትን ለይቶ ብሔራዊ ጥቅም ምንድነው የውስጥ ፍላጎት ምንድነው የውስጥ ጥያቄ ምንድነው ፌዲ ሲያሳ ፊ ፋይዳ ብያሌሳ አደባሰኒ ላሉዳን በከ ደገሩ ቀምኑት ደገሩን በከ ሞርሙ ቀምኑት አሞ ሞርሙኒ ደንደኛ ፋይዳ ብያሌሳ ረት ገሩ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ሁንዲ ደገሩ ቀቡ ፋይዳ ብያሌሳ ደገሩ ዲሱን ስሪነትን ፈካቱ
amala namummaan akkasumas dirqama lammummaatiin yoo ilaalamu akka hawaasattis waan nama gaafachiisuudha. Adeemsa mootummaan faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf taasisu gaafii dhalootaa ta'uu hubachuun lammiileen haala caaseffama hawaasummaa kamiyyuu jala jiru deeggaruun murteessaadha. milkaa'ina isaatiifis qooda nurraa eegamu baachuu qabna. በማንኛውም የህዝብ አደረጃጀት ያለ ማህበረሰብ በሙሉ ጥያቄውን መደገፍ ለስኬታማ የራሱን አበርክቶ ማበርከት አለበት ብዬ አስባለሁ። ሁላ ገላና ዳቡን ኢትዮጵያ ህርከቱማ ዲነግዴ ኦርዶፍሲሱ ቆፎ ሰው እንታኔ ብርመዱማ ብያስ ያዶ ኬሰ ከንገልቼዳ ተታፊን ሁላ ገላና አርገቹ ኢትዮጵያ እግሬ ቶኮ ለሚሌ ከን ሙርቴስ ዋን ተኤፍ ጋፊን ኩን ዴቢ አካ አርገቱፍ ቶኩማን አባቹን ሙርቴሳ ከተኤስ ሂማሜራ ወሳኝ የሆኑ የሚባሉ ሸቀጦችንም ጭምር የሌላ ሀገር ፖርት ተጠቅመን ነው የምናስገባው። ሸቀጦታ ሙርቴሶ ታኒ ሁንዳ ቡፈታ ብዮተ ብሮ ጋፈኔቲ ከን ብየ ኬሰ ገልቻ ጅሩ ከነ ጀቹን ናናው ሜሻሌ ኢቲን ባስኔ ገልችኑ ከነቲ ረኮን ነገኛው ሰው ሙዳቴ ሚዳን ሆርዶፍሲሱ ማለከቴ ትልማሙን ነመይን ራኪሱ ከናፉ ኩን ዲመ ተርሲማዋ ኢትዮጵያ ያዶ ነገኛ ኬሰ ገልቹዳ ከነ ጀቹን ዲሚ ነጋ ፊተስ ገቢ ኢትዮጵያ ጋፊ ኬሰ ገላ ጀቹዳ ህሊ ሀገሪቱ ሁሉና አደጋ አርገልቶ ሶሻል ባህር በርን አለማግኘት ተታፊን ኢትዮጵያን ሁላ ገላና ዴቢፈቹፍ ታሲሳ ጅርቱ ሀለ ሲያሰና ነውቻ ከን ጅጅሩ ፊ ብርመዱማ ብያ ኢትፉፊንሳን ምርከኔሱፍ ከንደንዴሲሱዳ የብሔራዊ ጥቅም ሲባል አንዱ አሁን እየተነሳ ያለው በእኛ ሀገር ከናዱራ ዲምሂዳ ሃሮምሳ ዲማ ፋይዳ ብያ ከበቺሱ ተውን ከአቱሬ አኩማ ቤከሙ ዲምሂዳ ሃሮምሳ ጉድቻ ኢትዮጵያ ሲያሳ ቢሻኒ ቆፎ ሶንታኔ ዲማ ዲፕሎማሲ ዲማ ነገኛ ፊ ዲማ ዲነግዴ ዋን ተየፊዳ gaafin ulaa galaanaa Itoophiyaan amma dhiyeessaa jirtus kanarraa adda baheen ilaalamu. Gaafin ulaa galaanaa kun dhimma nageenyaa fi birmadummaa biyyaa itti fufsiisuu fi itti fufsiisuu dhiisuti. Kanarratti garaagarummaan yaadaa fi siyaasaa kamiyyuu yoo jiraate garaagarummaa jiru cinaatti dhiisuun yaada tokkoon ejjannoo tokkoon dhaabbachuu irraa kan hafe filannoo biraa ni qabna jedheen yaadu. Gaafin kun yoo ta'e na milkeessa yoo dadhabame na dhiisa dhimma jedhamus miti. akka biyyaatti yaaddoo nageenyaa diinagdee fi siyaasaa kan hordofsiise waan ta'eef dirqama deebii argachuu qabuudha. Ulaan galaanaa waan haaraa gaafachuu osoo hin taane bakka turretti deebi'uu qabnaadha. kanaafuu dirqama deebii argachuu qaba. ሀገር የደህንነት ስጋት ሆኖብናል፣ እንደ ሀገር የኢኮኖሚ ስጋት ሆኖብናል፣ እንደ ሀገር የብዙ ነገር ስጋታችን ሆኗል። እንደ ሀገር አዲስ ነገር አለም የጠየቅ ነው ወደ ነበርንበት እንመለስ ነው ያልነው። ስለዚህ ማሳካት የግዴታ ነው። ተታፊን ኩን ወለቡማ ዲነግዴ ምርከኔፈቹ ቆፎ ሰው እንታነ ኢትዮጵያን በከተርሲማዋ ከናን ሰደርካ አዱኛቲ ዲባውሙፍ ከንሼ ደንዴሲሱ አከተይስ ኒያመናማ ጋፊን ሁላ ገላና ኢትዮጵያ እግሬ ኢትዮጵያፍ በቆና ጨውምሳ ሴነ ቀቤሳ አከተይስ ኒያመናማ dargaggoonni biyya isaaniif dhaabbachuun guddinaa fi ce'umsa jijjiiramaatiif bu'uura kaa'u akka qaban dhaamama. Ittoominni isaanii immoo dhalootaaf galaa kaa'uuf murteessaa waan ta'eef tokkummaan gara fuulduraatti imaluu akka qabanis gorfama. Mootummaan idaamus pirojektoota jajjaboo hojjetamuu kamuu keessatti dargaggootaatiif hiree dursaa kennuudhaan hirmaannaa isaanii cimsuu irratti akka argamu ibsameera. Tafarii Gammee bal'ina oduu kanaa qindeesseera. Umriin dargaggummaa yeroo waan hundaa hojjechuun jijjiirama mul'isuun danda'amuudha. Biyyoonni baay'ina dargaggootaa qaban humna kana qindeessuun ce'umsa isaanii dhugoomsuuf qormaata hedduutu irrataafi jedhama. Itoophiyaanis baay'ina uummata ishee keessaa harki caalmaan dargaggoota waan ta'eef jijjiirama barbaaddutti tarkaanfachuu firee guddaa qabdi. Dargaggoonni biyyattiis abdii fi hawwii biyya gara qabatamaatti akka ce'u taasisuuf carraaqqii olaanaa taasisuu akka qaban dhaamama. Itoophiyaan pirojektoota biyyaalessaa jajjaboo hojjechaa jirtu keessatti galma ga'iinsi pirojektoota kanneenii akka dhugoomu dargaggoonni ጭቹ አከቀበን ይራማ አይችሉም የተባለውን ችለን አሳይተናል። ኢትዮጵያ ተበለጽጋለች ሲባል አንደኛው የባህር በር ነው፣ ሁለተኛ የህዳሴ ግድባችን ነው። ኑቲ ኢትዮጵያኖኒ ሂንደንዳን ዋን ጀደምኔ ደንደኘ አገርሲፍኔራ ኢትዮጵያን በራቲ የወጀኑ ወንቶተ ጀልቀምኔ ከነን አከውላ ገላና ሂዳ ሀሮምሳፊ ከምብሮ ፕሮጀክቶታ ሜጋ ጀልቀምኔቱ አገርሲፍቱዳ ፕሮጀክቶትኒ ጉርጉዶን የወጡ ሙረማን ብይ ጅጅራማ ደምቲ ኩተኖን ሞቱማ ይራማ ዋን ሰልባሚቲ የሀገር እድገት የትኛውም ለሀገር የሚደረገው እድገት የወጣቱ ተሳትፎ እጅግ የወላ ጉድነ ብየ tokko keessatti hirmaannaan dargaggoota gahee olaanaa qaba. Dargaggeessi dhimma biyyaarratti kiyya seenaanan hojjedha jechuun hirmaachuu qabu. Mootummaan hirmaannaa dargaggoota siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee keessatti akka cimu taasisuudhaaf hojii baay'ee boonsaa ta'e hojjetaa jira. dargaggoonni tokkummaa sabdaneessummaa cimsaa nageenya biyyaafis shoora isaanii baachuu qabu. ወጣቱ አንድ ሆኖ ሰላም በማስጠበቅ ረገድ የራሱ ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል የሚል ነገር ነው ያለኝ።
Dargaggoonni tokkummaadhaan nageenya biyyaa eeguuf itti gaafatamummaa isaanii baachuu qabu. Kana wayita raawwatan kophaa isaanii osoo hin taane kutaalee hawaasaa biroo waliin ta'uu qaba. Itoophiyaan hojiilee misoomaa amma raawwachaa jirtuun qalbii addunyaa booji'uu itti fuftee jirti. Biyyattiin kennaa uumamaa fi haala teessuma lafaa isheetiinis mijooftuudha. Kun walitti dabalamee biyyoota qaxanichaa keessaa barbaadamtuu akka taatuuf gumaachee. አገር እድገት በዓይናችን ያየነው ነገር ነው። እኛ ብቻ ሳይሆን ትላልቅ እንግዶች ብዙ ቱሪስቶች ያለፈው guddinni biyyaa waan ija keenyaan argaa jirrudha. Nu qofa osoo hin taane keessummoonni gurguddoon turistoonni hedduun dinqisiifatanii jiru. Osoo kaffaltii tokko hin kaffaliin biyyattiif beeksisa hedduus hojjetanii jiru. Kun immoo guddina biyya keenyaaf agarsiistuudha. Jijjiirama roogdanuu mootummaa ida'amuutiin hojjetamaa jiran lammiileen tumsuu akka qabanii fi addatti dargaggoonni immoo biyya isaaniitiif gumaachuu akka qaban dhaamamee jira. Gara oduutti nuti dabarramu. Sabboonummaan barnoota teekinooloojii misoomaa fi sirna cimaa ijaaruudhaan aadaan hojii jijjiiramuu qabaa jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa godina Gujiitti ijaarsa buufata xiyyaaraa Shaakkisoo fattee galchisaniiru. Asaanti Hasan Shaakkisoorraa odeeffannootti aanuun ergiteetti. Obbo Shimallis Abdiisaa godina Gujiitti ijaarsa buufata xiyyaaraa Shaakkisoo eegalchiisan. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi Midrook Investmentii Groupiin ammoo buufata xiyyaaraa kana kan ijaarsisan akka ta'edha kan ibsame. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa haasawaa waltajjicha irratti taasisaniin mootummaan jijjiiramaa as gaaffii misoomaa uummataa deebisuudhaaf xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa turuu ibsaniiru. Sabboonummaa barnoota teekinooloojii misoomaa fi sirna cimaa ijaaruudhaan lafa qabsiisuuf aadaa hojii jijjiiruun barbaachisaadha jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Carraa kanatti fayyadamnee dinagdee uummata keenyaa, fedhii uummata keenyaa, gaaffii misooma uummata keenyaa roga hundaan lafa qabsiisu jijjiirama barbaadamaa akka dhufu gochuudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaati kan jiru. Inni kun gama hundaanuu cimina addaatiin cimee kan itti fufu ta'a. Hundaa ol sabboonummaan Oromummaa keenya misoomaan, barnootaan, teekinooloojiidhaan sirna cimaa qabaachuudhaan akka lafa qabatu jijjiiramni barbaadamus akka dhufuuf namni martuu halkanii guyyaa xiyyeeffatee hojjechuu danda'u tura jiraata. Aadaan hojii keenya jijjiiramuu qaba. Malli hojii keenya jijjiiramuu tura jiraata. Kana yoo goone lafa gaarii qabna, qilleensa gaarii qabna, bishaan qabna, misooma olaanaa finnee ce'umsa guddaa galmeessisuu hin dandeenya. Buufanni xiyyaaraa Shaakkisoo godina Gujii giddugala dinagdee guddoo taasisuu keessatti gahee guddaa bahata kan jedhan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa albuuda uumamaa naannichi qabu beeksisuufis carraa bal'aa kan uumu akka ta'edha kan ibsan. Buufanni xiyyaaraa kun magaalaa Shaakkisoo, Adoolaa Shaakkisoo akka waliigalaatti giddugala dinagdee guddaa gochuu keessatti gahee olaanaa taphata. Gujiin gubbaansaa warqeedha, buna. Yoo jabaannee hojjenne immoo kuduraa fi muduraa hedduu hojjechuu dandeenya. Jalli isaa immoo warqeedha, emeraaldiidha, liiteemiidha, taantaalamiidha, albuuda. Kanaaf gubbaansaa warqee, jalli isaa warqee godina ta'edha. Uummanni isaa immoo kanaa olitti immoo warqeedha. Kun walitti qindaa'ee carraa kana xiyyeeffannoodhaan yoo godinni kun hojjete ofii isaa qofa duntaan Oromiyaa guutuu fuudhee bahuu danda'a. Hojii raawwachiisaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa Obbo Masfin Xaasoo gama isaaniin daandiin qilleensa Itoophiyaa dhaabbata guddaa lammiilee biyyattiif tajaajila geejjibaa kennaa turu ta'uu ibsuun buufanni xiyyaaraa Shaakkisoo sosochii dinagdee daldalaa godinichaa daran saffisiisuu fi qabeenya uumamaa godinni Gujii qabu misoomsuuf gargaaraa jedhan. የጉጂ ዞን የሻኪሶ ከተማና አካባቢው በተፈጥሮ godinni Gujii fi naannofti Shaakkisoo qabeenya uumamaatiin kan badhaadhe waan ta'eef balalliin xiyyaaraa asitti eegalamuun imala dheeraa konkolaataan deemamu gabaabsuun sochii dinagdee keessan si'eessaa. Investimentiin haala salphaan gara keessan akka dhufu taasisaa. Sochii hawaasummaas akkasuma si'eessaa. Hojii raawwachiisaa olaanaan Midrook Investment Group Jamaal Ahmed ijaarsa buufatichaaf dhaabbanni isaanii tumsa barbaachisaa kan taasisu akka ta'es ibsan. Uummanni Gujii oomishaa waan ta'eef qooddataa badhaadhinaa waan ta'eef guyyaa kanaan nu ga'uuf galateeffachaa gama keenyan waan barbaachisu hundaa gochuuf waadaa seennaa. Buufanni xiyyaaraa Shaakkisoo lafa heektaara 124.5 irra kan buufate yoo ta'u ijaarsi isaa ji'oottan 6 itti aanan keessatti xumuramuu fi
Buufanni xiyyaaraa Shaakkisoo gaaffii misooma hawaasa Gujii bara dheeraaf deebii kan kenne ta'uu jiraattonni himan. Godinni Gujii albuudaa fi bunaatiin kan badhaadheedha kan jedhan jiraattonni kunneen buufanni xiyyaaraa kun abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi alaa godinichi caalmaatti akka hojjetaniif kan gargaarudha jedhanii jiru. Asaantii eessan dubbistee jirti yaadni isaanii akka taanutti dhiyaata. Qabeenya Gujii qabeenya Oromooti kun ammoo carraa guddaa bu'aa inni nuuf fidu uummata kenna uummata bacaa uummata baay'ee rakkataa ture asiin addee fedhane xiyyaaraan yoo deemani bu'aa guddaa fida'edha. Gammachuu guddoo nu dhaga'ama hedduu gammanneera baay'ee nutti toleera yoo nu hojjetamee bakka nu ga'ame itti gammannaa asirraa Finfinnee deemuu fi daqiiqaa 40-30 caalodhani baay'ee itti gammanneera gammachuu kenna lapheerraa fuula keenyarraa iyyuu nu mul'ata. Lakki gammachuu malee kanaan dura kana dhagginee hin jirru marroo kanaaf gammachuu qabna nuti wanni jaalanneera. Bareeda ka gammanneerra ka gammachuu gammanneerra dhaggine ka amma marroo dhaggineef jaalanneerra jedhaani. Diinagdee aanaan kun qabu albuuda adda addaa qaba warqiin qaba taantalaamiin qaba bunaan qaba. Qabeenya guddaa biyya kana keessa garuu baay'ee mul'ata. Qabeenya keenya irratti waan hedduun agarre kanarratti waan irraa arganne gammanne baay'ee uummatiin gammadaa hin jaalata bishaan gaarii odoo nuu kennane karaa gaarii odoo nuu kennane buufata xiyyaara dansaa odoo nuu kennane irratti hin gammanya qabeenya hedduu qaba biyyi keenya. Bu'aa guddaa uummata kanaa gaaffii waggoottan bacaa ture buufati kun nuun ta'u jennee addiitti kutanne buufati xiyyaaraa adda isinii ta'oo jedhan ilmaan abbaa gadaa baay'ee jaallannee kabajaani nu jaallatanii isaan jaallannaa bu'aa guddaa Gujiif gammada guddaa nutti dhagatama. Duri konkolaataan lafti tuni dhuguma lafa albuuda qaddu albuuda warqii qaddi albuutota garaa garaa qaddi warqii sirriitti qaddi hambaa jechuun abbootiin akaakuun qusatanii asiin baane duri makinaan deemaa turanii albuudota haga kana gahu adda yoo xiyyaaraan deeman bu'aa guddaa fida jedheetti yaada. Gujiin ammoo hojjetamuu jira wanni mul'ate uummati Gujii itti gammadee mootummaan kana nu godhe jedhee fuuldura fi kaayyoo fidu fuuldura keeyyateeru waa hedduu jira mootummaan nu cinaa yoo dhaabbate uummati waliin mootummaa wajjin hirmaate waan hedduun tolcha. Daawwattoota oduun keenyatti fufee jira. Naannoo Amaaraatti qaamoleen filmaata karaa nagaatiin deebi'an kanneen bosonatti hafaniifis waamicha nagaa dhiyeessanii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed mootummaan namoota gochaa baandummaa irratti bobba'an yaada isaanii jijjiirrataniif harka araaraa banaa ta'uu yaa'ii paarlaamaa darbe irratti ibsuun ni yaadatama. Ababaayyoo Kafanii bal'ina isaa akka itti aanutti qindeesseera. Naannoo Amaaraatti kaayyoo siyaasaa karaa afaan qawwee galmaan ga'uuf gareen maqaa afaaniin socho'uu akka jiru ni yaadatama. Amaaraatti miseensonni garichaa hedduun harka araaraa mootummaan diriirsatti fayyadamanii filmaata karaa nagaatti deebi'aati kan jiran. Miseensonni garichaa qabsoon isaanii diinota biyyattiin alarraa butamee akka jiru hubatanii deebi'aa akka jiran kan himan. Nuti qabsoof kan baane rakkoo jiru sirreessuuf malee diinaa waliin biyya keenya waraanuuf miti jedhan. በውጭ ኃይሎች በውስጥ ኃይሎች ተጠልፋ ትግሉ ስለዚህ ከነዚህ ኃይሎች ጋር ሆኖ ወይም ከህወሓት ከሻዕቢያ ከግብጽ ጋር ሆኖ qabsoon keenya humnoota keessaa fi alaatiin butameera. Ijibtii fi Eertiraa waliin taanee gaafiin Amaaraa deebifnu hin jiru. Akka nama dhuunfaatti dogoggorri waanuma jiru. Akka biyyaatti garuu waan biyya miidhuu irratti irra deddeebiin dogoggoruun yakka qofaa miti. Yakka oliiti malee. Naannichatti namoonni harka araaraa diriirfame fayyadamanii filmaata karaa nagaatti deebi'aa jiranii kunneen seenaa keessattis haa ta'u hanga har'aatti Ijibtii fi Eertiraan karaa namoota galma siyaasaa garee fi dhuunfaa isaanii guuttachuuf socho'anii ala Itoophiyaa argachuu akka hin dandeenyedha kan ibsan. Qabsoon nuti naannichatti taasaa jirrus karaadhuma jarreen kanneen lamaanii nu jala buutameeraadha kan jiran nu fayyadamanii biyya keenya nu diigsisaa jiru jedhan. አሁን ባለው ሁኔታ ከግብጽ ጀምሮ ከሻዕቢያ ጀምሮ እጃቸውን ያስገባሉ። haala qabatamaa amma jiruun Ijibtii fi Shaabiyaan harka isaanii galfataniiru. Kallattiidhaan nun qunnamne ta'a. Garuu karaa miseensota biroo nuti ergamtoota isaanii taaneerra. Kuni dhimma birmadummaa biyyaati. Ani naannoo naga'u akka uumamuufin qabsaa'aa jira. Garuu Itoophiyaan diigamtee naannoo naga'u ani abadan hinuma hin jiraanne. Birmadummaa biyyaa dursuun qaba jechuudha.
ነገር ግን በዚህ ሂደት ኢትዮጵያን ካፈረስኳት የቱኛ ነው ክልልም ሆነው መጀመሪያ ሶቨሬኒቲ መጠበቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። ናንዲቻ ተመረት ሚሰንሰን ገሬ ፋኖ ባይናን ፍልማታ ከራነጋት ዴቢያ ዋንጅራኒፍ ኡመት ናንዲቻ ነገኛ ዴቦቴ ፊ ጅሩፍ ጅሬኝ ድሌ ሳራ ደንቀሜ አም በቆና ፊ አረጋል ፊ አርገቴራ ኩወን በሶነ ተፈኒስ ከራዱ ሞል ፈካታ ፍልማታ ከራነጋት ዴቢያኒ ኡመንስ ብይ ሰከነጋተው ናንዲቻ ተቃሙሌን ፍልማታ ከራነጋ ፍራታኒ ኩኒን ዋምጭ ታሰኔሩ ይሄ ነገር ያው የህዝቡን ስቃይ በከፍተኛ ደረጃ እየጎዳው ነው የሚገኘውና wanni kun gaaga'ama uummataa hamaa uumeera. Gaaga'ama uummataa uumurraas as deebi'uu qabna. Jaallan keenya bosonatti hafanis filmaata karaa nagaatti akka deebi'an waamichan taasisaaf. ህዝባችን ነው እየጎዳን ያለው መኪና መንገድም ብናስቆም ummatuma keenya miidhaa jirra. Konkolaataas yoo uggurre hospitaalaa fi manneen barnootaa yoo danqine qonnas yoo dhorkine qoonqoodhuma keenya balleessina. Kanaafuu jaallan bosonatti hafanis yeroo gabaabaa keessatti akka deebi'aniifin waamicha isaaniif taasisa. Ministeerri muummee haasawa paarlaamaa duratti argamanii taasisaniin mootummaan Itoophiyaaf jecha baandaa diina faana dhaabbatee garuu ammoo qalbii diddiirrateef harki araaraa mootummaa banaa ta'uu dubbataniiru. በውስጥ የውይይት በር ክፍት ማድረግ አለ። yeroo hundaa Itoophiyaatti balballi araaraa banaa turuu qaba. Baandaa kan jenneen faallaa Itoophiyaa kan dhaabbate martis qalbii isaa yoo jijjiirrate harki araaraa isaaf banaa ta'uu qaba. Hala walitti qabachuun hin barbaachisu. Kun dhimma dhuunfaa miti. Dhimma biyyaa waan ta'eef arrabseeras miidheeras yoo ta'e qalbii koo jijjiirradheera jennaan harki araaraa isaaf banaa ta'uu qaba. ልቤ ታድሷል አእምሮዬ ተቀይሯል ካለ በራችን ክፍት መሆን አለበት ይቅር ለማለት Haaromsi aadaa dhaloota dinagdeetiin utubame barnootaa fi teekinooloojiin ga'oome uumuudhaaf kan dandeessisudha jedhame. Mariin haaromsa aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatee fi qooda fudhattoota hirmaachisee bulchiinsa magaalaa Mattuutti gaggeeffameera. Seenaa Sangirmaa. Waltajjiin marii haaromsa aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatee fi qooda fudhattoota hirmaachisee bulchiinsa magaalaa Mattuutti taa'ameera. Haaromsi aadaa dhaloota dinagdeen cime barnoota fi teekinooloojiin ga'oome fi ijaarsa sirnaa cimsuu ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Mattuu Tashaalee Jersoo maricha irratti dubbataniiru. Barnoonni keenya qormaata guddaa keessa seeneetu jira. Cabiinsa barnootaa jedhamee wanti bal'aan taasifamee mootummaan tarkaanfii babal'aa fudhateetu sabigana barnoota kana cabiinsa keessaa baasuuf qabxiin fooyya'insa qabu dhufaa deemaatu jira. Inni kunis milkaa'uu kan danda'u haaromsa aadaa keenyaatti yoo deebine. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Mattuu Kaasaawun Haayiluu gama isaaniin uummanni Oromoo durii irraa kaasee aadaa boonsaa fi sirna bulchiinsaa dimokiraatawaa ta'e addunyaaf gumaachaa kanas ga'e ta'uu dubbataniiru. Haaromsi aadaa gama naannoo keenyaatiin gaggeeffamaa jiru kun yoo lafa qabate parsantii 50 isaa ol haaromsi aadaa akka waliigalaatti naannoo keenya keessa jiru lafa qabate jechuun danda'ama. Karaa biraatiin immoo gara biraatti illee deemee dhiibbaa wal fakkaataa keessa galchee biyyi kun biyya aadaa duubatti hafaa yookiin immoo miidhaa geessisuu danda'an barmaatilee garaagaraa keessaa guutummaa guutuutti baatee biyya ammayyooftu eenyummaa isa giddu galeessa godhattee adeemtuuf guddattu godhanii ijaaruudhaaf sarara gaarii keessa galchanii yaadaman. Hirmaattonni marichaas guddina hunda galeessa fiduu fi caaseffama aadaa sirneessuuf gaheen hawaasaa murteessaa ta'uu dubbataniiru. Sirni gadaa seera tume keessatti seera waashan tumee jira. Heera waashan. Heerri shanan suni heera safuu, heera balaqqeessa'uu, heera gooroo, heera saasaaf, heera dhowwaa'edha. Gaagura hidhee damma gaanii guutee horii horsiisee mooraa guutee qotee gombisaa guutuu qabaadha. Qe'ee warra dilbii har'a kun jiraa yoo jenne ammas akkasin jettanii harka nyaatu baay'ate malee harka hojjetu yartuu namni karaa bukkee taa'uu irra caalaa immoo sana hojjete sana miti xaare saamee nyaachuu hawwiinsaa teknooloojiin kunis waanuma badaatti fideetii jira. Aadaa jechuun jenereeshinii tokkorraa yookaan dhaloota tokkorraa gara dhaloota biraatti kan daddarbaa deemudha. Nuyi kan maatii keenya irraa fudhanne nuyi immoo ijoollee keenyatti kan dabarsinudha waan ta'eef isa kanaaf hangam nuyi qophaa'aadha. Uffannaa yeroo ammaa yoo ilaalle haadholiin illee umuriidhaan fagaatanii ijoollee jaraallee gorsanii deebisuutu danda'anu jilbarratti uffatu. Har'a jilbarraa gara sarbaatti ol siqeera. Namni qullaa deemuu xinnoo tafee jechuudha. Haaromsi aadaa dhaloota aadaa isaa kabajuu, safuun buluu fi eenyummaa isaa beekuun ijaarsa biyyaaf gumaachuu uumuuf kan dandeessisu ta'uunis himameera. Gabaasichi kan waajjira koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Mattuuti.
Fooyyeensi dinagdee gooroo Itoophiyaa damee dhuunfaa faala mijatamu ministeerri daldalaa walitti hidhamiinsa naannawaa ifoomse. Agarsiisni daldalaa idil addunyaa Itiyoo Chaambars 15ffaan magaalaa Finfinneetti eegalamee jira. Mangistuu akkuma dabalata qaba. Agarsiisni daldalaa idil addunyaa Itiyoo Chaambars 15ffaa mata duree kan Itoophiyaa bitadhaa Itoophiyaatti investi godhaa jedhuun magaalaa Finfinnee Addabaabaayii Masqalaatti eegalameera. Saganticha irrattis ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasahuun Gofee, pirezidaantiin mana maree daldalaa Itoophiyaa Sabsib Abarraa fi keessummoonni affeeraman biroon argamaniiru. Ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasahuun Gofee haaromsi dinagdee gooroo Itoophiyaa hirmaannaa damee dhuunfaa guddisuu fi haala mijataa uumeeraa jedhan. Riifoormiin dinagdee hojiirra oolaa jiru damee dhuunfaa hirmaachisuun guddinni tuffaa akka galmaa'uu qooda olaanaa baachaa jira. Riifoormichi hirmaannaa damee dhuunfaa dabaluun investoroonni biyya alaa dameewwan oomishaa dabalatee investimentii biyyattii irratti akka hirmaatanii haala mijataa kan uumedha. Opening the economy to foreign investors. Agarsiisni daldalaa Itiyoo Chaambars oomisha biyya keessaa sadarkaa addunyaatti beeksisuun hariiroo gabaa fi daldalaa cimsuu fi gumaacha olaanaa akka taasisu akeekaniiru. The homegrown economic reform agenda further underscores Tarsimoon dinagdee biyya keessaa guddisuuf Itoophiyaan qabatte walitti dhufeenya dinagdee idil addunyaa biyyattii kan cimsuudha. Onkololeessa bara 2025 Itoophiyaan daldala beellisaa yeroo eegaltetti walitti dhufeenya daldalaa ardii Afrikaa cimsuuf badhaadhina ardichaa mirkaneessuuf tarkaanfii fakkeenya qabu fudhatteerti. Kun ammoo mootummaan badhaadhina naannichaa fi idil addunyaa mirkaneessuuf muuxannoo qabu kan agarsiisudha. Government's dedication to advancing collective regional and global prosperity. Pirezidaantiin mana maree daldalaa Itoophiyaa Sabsib Abarraa badhaadhina biyyattii mirkaneessuu fi tattaaffii taasifamu keessatti qoodni damee dhuunfaa murteessaa ta'uu himuun manni marichaas hirmaannaa dhaabbilee dhuunfaa cimsuu fi kan hojjetu akka ta'e simaniiru. ዛሬ የሚከፈተው 15ኛው ዓለም አቀፍ የንግድ ትርኢትም Agarsiisni daldalaa har'a eegalame daldallii fi investimentiin biyya keenyatti akka babal'atu oomishni biyya keenyaa gabaa bal'aa akka argataniif dhaabbileen biyya keessa fi alaa muuxannoo akka wal jijjiiranii fi walitti dhufeenyi isaanii akka cimuuf kan gargaarudha. በአገሪቱ ውስጥ የንግዱ ማህበረሰብ መሪ ድምጽ ለመሆን ጥረት በማድረግ Barreessaa olaanaan mana marichaa Qananiisaa Lammii agarsiisa daldalaa kanarratti dhaabbileen biyya keessaa fi alaa 300 ol kan hirmaatan ta'uu himuun kanneen keessaas dhaabbileen idil addunyaa 50 biyyoota garaa garaa irraa hirmaataa akka jiran simaniiru. This year's trade fair has brought more than 300 local business and more than 50 international companies from over 15 countries. Agarsiisni bara kanaa dhaabbilee daldalaa biyya keessaa 300 olii fi kaampaaniiwwan idil addunyaa 50 ol kan hirmaachiseedha. Biyyoota 50 ol irraa dhaabbileen garagaraas dhufaniiru. Kun immoo walitti dhufeenya naannawaa fi idil addunyaa cimsuuf qooda guddaa qaba. It's an integration into regional and global market. Sagantaan kunis oomisha biyyattii beeksisuu qofa osoo hin taane dhaabbilee jidduutti muuxannoo wal jijjiirraa fi teknooloojiin kan itti agarsiifamu akka ta'es ibsameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoo bifa biyyaa keenya sa'aatii 12 irraa eegaluudhaan marsaa lamaan addaan qonnee simbiraan gaa turre goolabneetii kan jirru odeeffannoo bifa biyyaa keenya simbiraan gaa kan turre Aniraan Silashii akkasumas Taaddasaa Tarrafaa turre. Eeyyeen odeeffannoowwan kanneen sinjala darbee sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan irra deebiin hordofuu dandeessu akkasumas karaa doot striimii odeeffannoo bifa biyyaa galgala kanaatiin simbira gahan hordofuu dandeessu ammaaf qophiileen keenya itti fufuu kanneen biroo nuti kanumaatii nagaa isinitti dhaammannaa ogeessota istiidiyoo mara wajjin halkan gaarii isiniif haa ta'u nagaan bulaa. Bilbila akkanaa akkamittiin argadha? Akkan hin bitanne harkaan na gabaabbate. Odeeffannoo barbaachisu buufachuuf bilbilli smaartii baay'ee barbaachisa. Bituun ammoo humna barataan tasumaan danda'ama. Bilbilli smaartii waa hunda mijeessa. Yoo humni hin jiraatiin maaltu ta'a? Rakkinichi teelee birriin furameera. Bu'uuratti fayyadamaa fi maammilummaa keessaniin bittaan kafaltii yeroo dheeraan mijateera. Isinirraa kan eegamu teelee bir super aappiin yookaan mallattoo urjii 127 mallattoo riqichaan divaayis faayinaansiingii filattanii